reediyoo warra Wangeelaa irra dhaqiiti. Okay. Kaga Facebook al tokko chaarjerii. Harka fuunee attam jirtuu fagoodhaaf dhiyoodhaati sagantaa keenya kanaa hordofaa kan jirtan hundumti keessan duraan dursee sagantaan kun sa'aatii yaannee caalaa achinu jalaa siquu isaatiif guddaan dhiifamaa isin gaafadhaa. Sababa teeknikii fi keessummaan koo har'aa biyyarraa jira. Akkuma isin beektan konneekshiniin immoo si'a baay'ee nama rakkisa waan ta'eef akkasitiin akka yaannetti sa'aatii yaannetti dhiyaachuu hin dandeenye. Garuu hunduma keessan baratti nagaa fayyaadhaan Waaqayyo isin ceesiseen jedha. Bara 2020 keessaati gara 2021tti. Kun egaa sagantaa keenya isaa jalqabaa bara 2021tti. Akkuma barreen gaddaa hamma Waaqayyo humna nuu baay'isee ayyaana nuu baay'isee isin tajaajilaa turre. Baranas immoo akkuma kanaa hamma Waaqayyo ayyaana isaa nuu baay'isee isin tajaajiluudhaaf qophoofnee jirra. Waaqayyos nu gargaaraa, wal tajaajilaa, bara gaarii, bara eebbaa ta'a. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan eebbifame haa ta'u. Sagantaa kana warri ilaalaa jirtan hundumti keessan immoo akkasiin sagantaa kana sheer gootanan isin gaafadha. Keessummaan keenya har'aa kunoo fuuldura keessan jira. Hojjetaa Wangeelaati, barreessaa Macaafaati Taarraqaa Abarraa jedhama. Baay'een keessan beektu Taarraqaa Abarraa reediyoo warra Wangeelaa irratti yeroo dheeraadhaaf nu tajaajilaa ture, nu barsiisaa ture, nu barsiisaa jira. Amma immoo akkuma kana macaafota 10 ol barreessee jira. Yeroo gabaabaa yeroo torban muraasa fuuldura immoo macaafa haaraa kanaa Imala Amantii fi Siyaasa Itoophiyaa kan jedhuti barreessee dubbistootaaf dhiyeesse. Anaa dhufu baga nagaan dhuftee obboleessa koo Taarraqaa. Baga nagaan yeroo sanatillee baga nagaa taate ulfaa. Baay'isnee guddisnee Waaqayyoon galateeffannaatiillee tolee jettee haala rakkisaa konneekshiniin baay'ee nama rakkisu kana keessatti akka wal agarruuf yaalii guddaa gootee waan wal agarreef guddiseen Waaqayyoon galateeffadha. Daawwattootni keenya karaa reediyoo warra Wangeelaa dambalii gabaabaa sagantaa kana dhaggeeffachaa jirtan akkasumas immoo karaa Facebook live dhaggeeffachaa jirtan kana hammasin sheer gootanitti intro kanan isin galchaa intro kana booda sagantaan keenya itti fufa. Baay'ee gaarii dhagaa deebinee jirra. Daawwattoota keenya akkasin sheer gochaa jirtanis nan amana. Warra sagantaan kun hin qaqqabne sagantaa kana akkuma sila dubbadhe sa'aatii 18 jalqabne jennee almost sa'aatii tokko leetii taane konneekshiniin nu rakkise. Egaa hamma konneekshiniin keenya nu ayyametti sagantaa keenya jalqabnee jirra. Itti fufnaa anaa dhufu warra deebi'ee baga nagaan dhufteen jedhaa hojjetaa Wangeelaa. Mee atis Feesbuukii kee irratti sheer godhi. Anis immoo akka namooti baay'een argataniifin Feesbuukii koo irratti sheer godhaati. Okay.
Baay'ee gaariidha. Egaa taarraqamee yeroo darbee macaafa kana dhiyeessite. Macaafi kun dhaggeeffattootaaf dubbistoota biratti dubbistoota macaafaa biratti baay'ee fudhatama argateera, jaallatama argateera. Mata duree jabaadha, tooppikii cimaarratti barreessite. Si'a baay'ee dhimma amantiidhaaf siyaasa ilaallatu walitti dhufeenya kana beekuudhaaf carraaqii guddaa goona. Mee atu waa'ee macaafa kanaa keessa hin lixiin fuuldura ati gaa hamma ammaatti gara macaafa 10 barreessuu keeti. Macaafa 10 barreessuu waan salphaa miti. Macaafa barreessuu akkamitti jalqabde? Garuma macaafa barreessuutti mee akkamitti akka dhufte gabaabsi nutti miti gara gaaffii koo isa biraattan ce'aati Taarraqa. Okay, galatoomii roobsanii. Akkuma beekamu gaa dursee hordoftoota keenya dhiifaman gaafadhaanis anatu leetii isin godhe konnekshinii keenyaaf jecha dhiifama gaafachaa gaaffiitti na gaafattetti seenuudhaaf ani barreessaa ta'uu yoomee galte isa jedhuu fi gaafanii mana barumsaa kutaa tokkoffaa dhaqee haadhaaf baaduraa duuba saamaaf bareedha kan inni barreessutti seenee akkamitti yoo jette ijoollummaa makootii ka'anii waan yaada koo keessa dhufe barreessaadha kan hin deemu. Waan namni kitaaba barreessu naannoo koo jiraateef yookiis hangafa kitaaba barreessu qabadheeftu hin taane ijoollummaa kaasee wantoota yaada koo keessa dhufan faarfannaa ta'uu nan barreessan ture. Macaafa qulqulluu haa ta'u ergan gara gooftaatti dhufee hubannaatti dhufee nan barreessan ture. Waan namoonni jecha namoonni dudubbatan jechoota jaboodha warran jedhullee ijoollummaadhaa ka'ee nan barreessaa. Barreessuurraan ka'e ijoollummaa kootiin ka'e waan lama nama harkatti hawwa yeroo hundumaa. Inni tokkoffaansaa mastaawashaa irratti waa qabatan gaarii ishee nama baatee adeemuu fi nama kitaaba baatu ijoollummaa makeen hawwaa maaliif dubbisuudhaaf yookiis immoo mastaawashaa immoo irratti waa barreeffachuudhaaf baay'een hawwaa sanarraa ka'ee ijoollummaa makee barreessuudhaan dhufee kitaaba barreessuutti immoo kanan dhufee yeroon haayiskuulii baradhu Dambidolloo beeziidha akka mujulaatti qopheessan ture. Peejii 14 15 waggaa waggaadhaan shaapaliidhaaf kan deeggarsa ta'u humna waaqeffannaa jedhee gatii dhiigaa jedhee yeroo ayyaanni Kirismasii akka kanaa gannaan dhufu nan barreessaa yeroo faasikaatti nan barreessaa yeroo garagaraatti wantoota akkas akkasii bifa mujulaatiin qopheesseen barattootatti gurgura ture fellowshippii kee jiraannu keessattis ijoollee barattootaaf nan dhiyeessan ture bifa kanarraa kaasee barreessuutti dhufeen yuunivarsiitii Amboo seeneen akka lakkoofsa biyya kanaatti 2006 yookiis akka lakkoofsa warra Awurooppaatti 2012 addunyaa barreessuutti seenee kitaaba kana tokko jedhee barreessuu eegalee jechuudha. Sana boodadha kan inni kitaabatti seenee barreessuudha. Baay'ee gaariidha. Taarraqa guddaa galatoomii. Egaa mee gara macaafa kanaatti seenna. Macaafni kun imala amantii fi siyaasa Itoophiyaa jedha. Tooppikii baay'ee barbaadamuu fi baay'ee walxaxaa ta'edha. Macaafa kanoo barreessuudhaaf maaltu si kakaase? Dhugaa dubbachuuf macaafa kana barreessuuf wanti na kakaase haala qabatamaa biyya nu keessa jiraannu kanadha. Biyya keessa jiraannu kana keessatti siyaasii amantii malee socho'u. Amantiin siyaasii amantiitti hirkataadha. Amantiin siyaasa malee socho'u. Wal keessa jireenyi isaa akkasii kun immoo yeroo baay'ee rakkoodhaaf saaxilamaadha. Teessee ilaalta kanarratti garagaraan seenama biyya kanaa keessatti wantoonni baay'een jiru. Sanarraa ka'een yeroon mana barumsaa seminaarii jiru maastarsii koo riisarchii irratti hojjechuufan ture dhimma kanarratti amantiif siyaasa kana bal'isee hojjechuuf yaadeeni harkatti bal'ate mata dureen isaa. Dhimmi kun dhimma waldaa kiristaanaa keessattis rakkoo qabudha. Teessee ilaalta biyya keenya keessatti amantii baay'een siyaasatti waan hirkateef biyya kana keessatti hundeeffame. Amantii baay'een immoo biyya kana keessatti siyaasaan waan mormeef guddachuu dhabee rakkinoonni kun waldaa kiristaanaa keessa illee jiru. Waldaa kiristaanaa keessatti gara adda baasnee yoo ilaalle garee lamatu jira waldaa kiristaanaa keessa. Tokko garee dhimma siyaasa amma jiru mormuu, duris mormuu, tokko immoo garee deeggaruudha. Kullachuu waldaa kiristaanaa keessa yeroo taa'u, waldaa kiristaanaa keessa yeroo baay'ee inni tokko gara mootummaa goree macaafa qulqulluu lallabu. Macaafa qulqulluu yeroo lallabu gara mootummaa goree nutti dubbatee jedhama. Inni tokko immoo sana dhiisee faallaadhaan yeroo inni waa dubbatu mootummaa mormuudhaaf kana goote jedhameetu hamma waldaa kiristaanaa keessa namoonni dhufamanii qaama mootummaan qabamanitti wanti baay'een rakkoo baay'een tureera. Sanarraa ka'ee maaliif waan qabatamaa jiru tokko ni hojjedhu yaada jedhurraa kaaseen kanatti seenee gaafan seenu immoo amma duwwaa kaasee wakaanatti suuratti yoo hojjedhe fudhatamummaa hin qabu.
wanti gochuun irra jiraatu fageessee fudhachuutu irra jiraata jedheeni seenaan biyya kanaa akkamitti dhufe amantiif siyaasi biyya kanaa maal fakkaata ture waliin jedheen duuba deebi'ee qorachuuttan deebi'ee sanarraa dhufeen bal'isee kitaaba kana hojjechuudhaaf gama kanaan dhufee wanti akka kaasinni guddaansaa dhimma kanaadha obsan. Baay'ee gaariidha. Egaati macaafni kun eega barreeffameeti amma gara ji'a tokko ta'an se'a. Ji'a tokkotti siqaa. Attamitti simatame dubbiftoota biratti macaafni kun taarraqa? Dhugaa dubbachuu fi ani akkuma jalqaba kaaftanii kitaabota baay'ee barreesseera kana dura. Kitaaba 11 barreesseera. Garuu kitaaba isa kana akka addaatti kan inni ilaalu maali yoo jettee kitaabi kun gara amantii duwwaatti hin hirkatu. Kitaaboleen koo kana dura amantii irratti xiyyeeffatu, saayikooloojii dargaggootaa irratti immoo xiyyeeffatu ture irraa kan hafe seenaa giddu galeessa godhatanii kan hin barreesse miti. Inni kun garuu eenyuun iyyuu dhimma ilaallatu dhimma amantii kiristaanaa, islaamaa, dhimma amantii kan biraa qabaachuu utuu hin taane dhimma waliigalaa dhimma biyyaati waan ta'eef saba keenya hedduu biratti gama amantii duwwaa irratti waan hin xiyyeeffanneef fudhatamummaa argateera. Kanaaf kitaabolee koo kana duraa keessatti kitaabni kun haala gaariidhaan hawaasa keenya bira ga'ee qaqqabeera jedhee yeroo kana keessatti hawaasni keenya baay'een kana gidduutti deebisanii deebii magaarii argataa waan hin jiru. Egaa atiyyuu amma akkuma jette kaasteetta si'a baay'ee macaafota hafuuraa humna amantii, waa'ee faarfannaa, waa'ee kadhachuu kan akkasiiti kanati barreessaa turte. Asirratti barreessitee jirta macaafota kee kanaan dura waa'ee gaa'ilaa kanatti barreessitee jira. Kadhannaa kanaaf kan fakkaatan barreessaa turte. Amma garuu waa'ee siyaasaati kanatti barreessite. Egaa qabiyyeensaa akkuma jirutti ta'ee macaafa kana warra kaanirraa adda kan godhu maali? Qabiyyeensaa beekamaadha tiyyoo amma jetteetta kaasneerraa. Garuu maali kan adda godhu macaafa kana? Kana qabiyyeen kitaaba kanaa kan adda godhu dura akkuma jalqaba irratti xiqqoo tuquudhaaf yaale warra amantii warra wangeelaa qofadha kan kitaaba koo dubbisu ture baay'inaan. Amma garuu qabiyyeen kitaaba kanaa akka baay'ee dubbifamu kan isa godhe tokkoffaa amantiin akka addunyaatti jiru maal akka ta'edha. Jalqaba kaniin baay'inaan funaannadhee ragaa amantiin addunyaa keessa jiru amantii makanaa wal qabee waaqayyo jiraa fi jiru irratti falmiin turu gama saayinsii gama amantiin haalota garaagaraatiin seenaa keessatti wantoonni jiran danuun jiru sadarkaa addunyaa irraa kaaseen maaltu jira gama amantiitiin ilaalchi jiru isa jedhudha kan inni qoradhee. Inni kan biraan immoo gama akka addunyaatti ilaalchi siyaasaaf hawaasni addunyaa qabu maal fakkaata? Akkamitti immoo ilaala hawaasni addunyaa jiru siyaasa isaa jedhee sanarraa kaasee bal'iseen dhimmoota kana amma akka addunyaatti wantoota baay'ee ragaa qabatamaadhaan funaaneen kan walitti qabaa dhufe. Achirraa kaasee yeroo baay'ee teoloojii yeroo barannu Afrikaan teoloojiin falmii guddaa kan qabudha. Koorsii falmii guddaa qabudha. Maaliif biyya kana keessatti yoo teessee ilaalte gaafa amantiin warra wangeelaa amantiin kiristaanaa biyya kana dhufe amantiin kiristaanaa fakkeenyaaf ortodoksii yoo fudhatte saba Oromoo bira yeroo ga'u wanti inni godhe lagatti sabni Oromoo dhaqee irreeffata ture laga iddoo cuuphaadha kan inni godhe iddoo itti taabotii ba'ee bulu iddoo gaaratti sabi kun dhaqee yeroo itti arfaasaa immoo irreeffatu bataskaana achirratti ijaaruutu dhufe wal'aansoo kanaan sabi kun kaleessa lagaaf gaaraaf ilaalcha inni qabu irratti gaafa dhufu amantii kan biraadhaan bakka bu'e irraa kan hafe hawaasa kana akka inni amantii kana fudhachuu qabutti hin fudhachiifne dhiibbaa guddaadhaan keessa seene inni kun dhimma Afrikaan teoloojiin baay'ee falmii kaasudha. Dhimma kana akka Afrikaatti ilaaleen hawaasni Afrikaa amantii akkamii hordofa ture kan jedhu kaaseen isa waa'ee Afrikaa yeroo dubbannu waa'een uummata Kuush wanta baay'ee nu dubbachiisudha. Waa'ee uummata Kuushin kaasee waa'ee uummata Kuush yeroo kaafnu immoo amantii isaa qofa ilaallee dhiisuu hin dandeenyu. Siyaasa isaas dirqamee ilaalla. Maaliif saba Oromoo saba Kuush keessaa yoo ilaalte amantii saba Oromoo sirna gadaarraa siyaasa isaa irraa adda baaftee ilaaltu. Sirni geggeessummaa isaa amantii isaa wajjin walitti hidhatee jira. Sabni Kuush biraanis akkuma kanaa. Kanaaf warri kun walii wajjiniin maal fakkaatu? Ilaalchi inni qaba ture ilaalcha akkamiiti kan jedhu irraa kaaseeni wal faana fiduu yaale ilaalcha amantiin Afrikaatiif siyaasi isaa qabu wajjiniin ilaaleen saba Oromoo irratti immoo baay'ee xiyyeeffadheen qorannoo baay'eedhaan socho'e. Fakkeenyaaf yoo teessee ilaalte bartiin beekumsi sabni Oromoo kaleessa qabu ture beekumsa guddaadha ture. Qorannoo addunyaa biratti iyyuu wanta mirkanaa'u danuu isaatu jira. Fakkeenyaaf achi keessatti waa'ee seenaa saba Oromoo keessatti amala warra maalimaa kaaseera.
warra ayyaantu achi keessatti ayyaanonni garaagaraa kaasee boqonnaa kitaaba kanaa olaaltee gara boqonnaa 4-5 keessatti fakkeenyaaf waa'ee barruu harkaa warra ilaalanii waa himanii olaaltee saba Oromoo keessatti barruu ilaalanii waa himuun saba Oromoo keessatti beekamaa ture. Hammam jiraata taarraqaan roobsam hammam jiraata nama jedhuuf namni warri ayyaanuman isa karaa hafuuraa karaa wanti biraan jiraachuu danda'a. Harka kee ilaalee umuriiti jiraattu nama jaalalaa ta'uu kee qabeenya qabaachuuf iyyuma kee harka ilaalee sitti hima ture. Ayyaantuu tuttaan imaalima keessatti seenaa guddaa qaba ture. Milkii ilaaluun immoo hawaasa keenya guutummaa biratti beekamaadha mana kee agaree bineensatu na qaxxaamuree eenyutu natti dhufe kan jedhuun milkii ilaallata ture kun tureera. Gama hundumaa gara saayinsii ammayyaatti gaa dhufnu waa'ee harkaa olaallee ashaaraan saayinsiin ammayyaa kan inni fudhatu yoo ilaalle kan Oromoo sanarraa adda miti. Sanarraa wanta gabbate sitti fakkaata hundi baay'eensaa. Kanaaf waa'ee saba kanaatiif sabni keenya aadaan ni kaleessa qabu, amantiin ni qabu, ilaalchi ni qabu immoo maal fakkaata kan jedhu kaaseenii akkamitti immoo amala kaleessaa gatee, amantii kaleessaa gatee, siyaasa kaleessaa gatee, jaallateetii isa jedhu kana qorannootti dhufee isa kana amma tokko kitaabicha irratti kaa'ee rakkuma argite. Kanumaan kan wal qabee sabbi biyya kana keessa jiru immoo akkamitti eessaa walitti dhufee akkamitti waliin jiraate jaallatee Itoophiyaa ta'e immoo jibbee jibbuu Itoophiyaa kana ta'e kan jedhu kitaabni kun seenaa keessatti qoradhe gaafan kana jedhu egaa namoonni baay'ee waan isaan keessa dhufe barreessuu danda'u waan na keessa dhufe akkana keessatti dhufe tutuun taane qabatama seenaa keessa jiru tokkoon akkamitti dhufe Itoophiyaan kun kan jedhu kanan kaaseen ilaalutti ka'ee isarraa kaasee egaa kitaabichuma keessatti akka ilaalaa dhufne namoonni baay'eenis dubbisanii akka arganii seenaan saba Kuush seenaan lafa Itoophiyaa ishee durii baddee Itoophiyaa ishee ammaa kana ijaaruudhaaf wal'aansoon qabame maal akka ta'e kitaaban keessatti suuraan ka'ee dubbistoonni baay'een hawwiidhaan kan eegaa turan kan argatanii ilaaluutti dhufanii gama amantiitiin immoo yoo teenyee ilaallee biyya kana keessatti yoo rakkoo guddaan jiru amantii hordofu namni baay'een hin beeku seenaan amantii Islaamaa hordofaa Islaamummaan maal akka ta'e seenaa hundeessaa baay'een beekamiti Ortodoksii hordofaa seenaa isaan beeku amantiin biyya keenya yoo ta'e ilaalte akka dhaalaatti kan inni ilaalamu dhaala maatiirraa kan hafe dhiibbaadhaan kaleessa abbaan fudhate isa qomoon fudhate sana mucaan immoo irraa dhaalarraa kan hafe filannoodhaan kan hordofu waan muraasadha. Inni kun eessaa dhufe akkamitti dhufee biyya kana keessa qubate kan jedhu amantiin kiristaanaa musliimaa ilaalcha inni qabu bu'uura amantiin isaanii qaban gootummaa isaanii kaaseenii kakkaa'e fakkeenyaaf seenaa amantii ortodoksii yoo ilaalte tsoomii isaan tsooman gootummaan isaa hiika maalii qabaata ture namoonni baay'ee waggaatti tsooma dhufe guyyaa dhufe tsoomuurraa kan hafe maaliif tsoomni kun yoom tsoomamaa akkamitti ka'e kan jedhu hin beekanii kun baruutirra jiraata inni mormus maal tsoomni kun hin barbaachisu waa'ee xiqsii tokko fudhatee ittiin mormuutu hin taane maanni qabatamummaan tsooma kana keessa jiru waan jedhuuf amantii sana isa deeggaruufis isa mormuufis waan deebii ta'u tokko ittiin mormuufis ittiin deeggaruufis waan qabatamaa ta'e tokko kaa'eenii gara amantii warra wangeelaatti makkaana Yesuusiin akkamitti dhufe mulu wangeeliin akkamitti dhufe qaalawwata akkamitti dhufe masaat Kiristoos akkamitti dhufe wantoota kana hundumaa yeroon tarreessu hawaasi keenya waa hubannoo qabaata jedheeni kanaaf kitaabi kun qabiyyee isa duriirraa waa'ee saayikooloojii xiinsammuu dhaloota barreessuu caalaa waa'ee kadhadhu jechuu caalaa waa'ee faarfannaa kee caalaa jechuu waa'ee seenaa isaatii beekuun bu'uura waan ta'eef namni seenaa bare immoo dogoggora seenaa irra hin deebi'u kanaaf jedhee kan hundumaa waliin qabee immoo dhumarratti cuunfaa ilaalcha koo waan tokko lafa kaa'eera akka qorannoo tokkotti jechuudha. Isa itti dhufna hamma tokko qabiyyee egaa macaafni kun ganaa dubbifamaa jira waan ta'eef qabiyyee isaa guutummaadhaa guutuutti keessa lennee hin xiinxallu yookaanis immoo waa'ee isaa baay'ee hin kaasnu dura namni haa dubbatu garuu ammayyuu hamma tokko waan tokko si gaafachuun koo hin hafu wantan macaafa kana keessaa yeroon ofii kootii dubbisee arge. Meegaa amma kaasteetta hamma ta'e macaafa kanarraati amma dubbiftootni maal baratu yeroo macaafa kana barreessitu maal akka dubbiftooti macaafa kanaa irraati baratan barbaaddeetu dubbiste atuutu deebii gaaffii koo kanaan deebisiin daawwattoota keenyatti yoo gaaffii yookaanis yaada qabaattan dhimma nuunaa irratti mari'achaa jirru macaafa Taarraqaa Abarraa isa haaraa imala siyaasaa fi imala siyaasaaf amantii Itoophiyaa inni dhiyeenya kana barreessee baase kanarratti kan nu maree gochaa jirru yoo gaaffii yookaan yaada qabaattan as jalatti nu barreessa gaaffii keessaniif Taarraqaan deebii itti kennuudhaaf yaala. Mee gara gaaffii kootii ammaatti naa deebiigaa Taarraqa maalirraa baratu dubbiftootni?
kan hordoftooti dubbistooti kitaaba kanaa irraa baratu an jedhee ani yaadu hawaasa keessa waan gurguddaa lamatu jira. Tokko amantiidha, lammaffaan siyaasa. Siyaasi dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Amantiin immoo dhimma lubbuuti. Kana lachuusaa namni yoo beekee siyaasa isaa keessattis akka itti hirmaatu beeka. Amantii isaas akka itti geggeeffatu beeka. Yoo kana hin beeku ta'ee siyaasa isaa keessattis akka itti adeemu wallaala, amantii isaas akka itti geggeessu wallaala. Maaliif akkasitti yoo jettee amantiin biyya kana keessatti amantii burjaaja'ummaa guddaatu jira. Biyya keenya keessatti gama amantiiti yoo teessee ilaalte dhimma amantiin iddoo dhaabachuu qabu, sagalee waaqa irra dhaabachuu akka itti qabu, waan dhugaa dubbachuu itti qabu amantiin garaagaraa warri qoraama amantii musliimaas ta'u amantii kamiiniyyuu haa ta'u akka dhaabachuu qabutti yeroo isaan dhaabachuu dadhabanii sararraa ba'antu argina. Kanaaf kitaaba kanarraa dubbistooti koo hin argatu jedhee kanan yaadu seenaan amantiin kaleessa siyaasaa wajjiniin qaba ture dogoggora hedduu akka inni qabu baranii gara fuulduraatti immoo akkamittiin sirreeffachuun nurra jiraata. Siyaasa keenya amantii keenya akkamitti sirreeffannaa? Amantii dhiisee siyaasa geggeeffadha namni jedhu jira jedhee yaadu. Siyaasa amantiin geggeeffadha siyaasa keessatti hirmaadha kan jedhu jedhee yaadu. Ilaalchi kun kaleessa tureera. Namni amantii siyaasa keessatti hirmaachuu hin danda'u. Namni siyaasa amantii keessatti hirmaachuu hin danda'u kan jedhu tureera. Isa kana gara boodaatti dhufuu dandeenya. Garuu dhimma kana keessatti dubbistoonni kitaaba kanaa ilaalchi amantiif siyaasi waliin qaba ture maal fakkaata? Fuula duratti immoo akkamitti akka ilaaluu qabnu kitaaba kanarraa baratu jedhee yaada gabaabumatti. Baay'ee gaariidha. Eegaatii gara teellaatti dhufna gaamee gaggeessitootni amantii akkasumas gaggeessitootni siyaasaa walitti dhufeenyi isaanii maal ta'uu qabaa? Warri dhaabbilee amantii gaggeessan siyaasa keessatti maali ga'een isaanii isa jedhu teellaatti dhufna. Mee atu achi keessa lixiin garuu gaaffii tokko si gaafadha. Atammaa hamma ammaatti macaafa 10 nama barreessedha. Afaan Oromoo kun afaan barreeffamaa eega ta'eeti waggaa 30 hin caalu. Yeroo gabaabaadha jechuudha. Yeroo kana keessatti macaafa ittiin barreessanii macaafni sun immoo dhaqee gurguramee deebi'ee baasiinni baase immoo deebi'ee ittiin ammas macaafa gara biraattiin barreessuun rakkina mataa isaatii akka inni qabu hubatamaadha. Ati immoo kana caalaa rakkina achi keessa jiru baay'ee beektaa. Maali danqaan barreessitoota Oromoo irra jiru macaafa afaan Oromoon barreessuun rakkoonni amma si'ana qabu maali mee kana dhaggeeffattootatti nuyi? Rakkoon kitaabni afaan Oromoo yeroo ammaa qabu rakkoo dubbistoota dhabuuti. Hawaasi keenya teessee olaalte kaleessa afaan Amaariffaan kan barreessu baay'eensaa saba keenya, Ingiliffa kan dubbisu baay'een kan barreessu keessaa sabuma keenya. Rakkoon kaleessa ture kanarraa qabee kaleessa kitaaba afaan Oromoon barreessamutu hin jiru ture. Kanaaf inni barreessus afaan biraadhaan barreessa ture malee afaan sabichaatiin hin barreessine. Inni dubbisus afaan biraadhaan dubbisa malee afaan kana dubbisu ture. Amma garuu namoonni baay'een hinaaffaadhaan ka'anii yeroo isaa itti barreessaa jiranidha. Garuu hawaasi keenya ammayyuu gama dubbisuutiin hin jiru. Teessee moo ilaalte ati hojiima aartii keessa warra jiranii riyaakoo tokkotu yeroo darbe seenaa tokko dhugaa naa baasa. Kanan hawaasa keenya ibsuu barbaada. Lama ta'aniitu konkolaataa baasii keessa ta'anii karaa deemu. Inni sun diraamaa hojjechuudhaan beekamaadha hawaasa keenya keessatti. Mucaan obboleessi keenya tokko immoo kitaaba barreessuudhaan beekamaadha hawaasa keenya keessatti. Lamaan isaanii wal cina ta'anii deemanii garuu wal hin beekan. Inni barreessu beeka gaa diraamaa laalee beeka. Inni diraamaa hojjetu immoo kitaaba kana dubbisee hin beeku. Karaatti wal boru akkam nagaadha kitaaba dubbisuu irratti wal dubbisanii wal baraniitu eenyuudhaati nama maqaa isaatti mee kitaaba dubbistee hin beektu ati kitaaba akkasii dubbistee hin beektu jennaan ani kitaaba afaan Oromoo dubbisee hin beeku. Ilaali namni kitaaba dubbiseera diraamaa afaan Oromoo hojjeta saba kanaaf hojjetaatu kitaaba afaan Oromoo dubbisee hin beeku ani jedhe. Deemanii karaa ga'anii ati immoo nan beektu jedhe inni diraamaa hojjetu sun. Maaliif sasanatti yoon deebi'ee diraamaa hojjetu dursa maal jedhee ani kitaaba afaan Oromoo dubbisee hin beeku Amaariffa afaan Ingiliffa afaan dubbisa malee afaan Oromoon dubbisee hin beeku. Erga deemanii turanii inni diraamaa hojjetu sun barreessaa kanaan maal jedhaa anan beektu ati anoos hin beeku eenyuudha jedhe. Diraamaa afaan Oromoon ilaaltu akkamitti na wallaaltati jedhe. Takka diraamaa afaan Oromoo ilaalee hin beeku ani afaan Amaariffaatiif afaan Ingiliffaan ilaala malee anis ilaalee hin beeku jedhe. Argitee as keessa rakkoon jiru maayinni sabni keenya baay'een kan biraa dubbiseetu afaan kooti jedhee dubbisuun hin hafa ammayyuu. Namoonni baay'een kitaaba garaagaraa hin dubbisu. Kitaaba dhaloonni har'aa qabatee barreessaa jiru kana dogoggora yoo qabaatu sirrii isa ta'u dubbisee kun sirrachuu qaba akkas ta'uu qaba jechuutu irra jiraata. Dubbistoonni dubbisuu dadhabuun immoo barreessitoota akka isaan kufaa
hafan ta'aa deema. Namoota baay'ee teessee olaalte amma gara ijoollee tama barreessutti kan itti nammeeru. Namoonni ga'eessun yeroo barreessanii gurguramuu gaafa isheen didduu haamilee dhabanii dhiisu barreessu. Inni kun garuu garri kara ijoollee deeggarsa gaafatanii waanuma qaba walitti coranii maxxansuu kitaabii qarshiin isaas hin deebi'u. Hawaasi keenya kitaaba bitee bira dhaabbachuu hin beeku. Kan kooti jechuu hin beeku. Afaan tokko immoo hin guddata kan jedhamu afaan barreeffamaa yoo ta'e. Hin dubbifama hin barreeffama yoo ta'e. Hin barreeffamu hin dubbifamu yoo ta'e afaan sana afaan kooti jechuu hin danda'amu. Rakkoon kaleessa dhaloonni haaraan umurii keenyarra ijoollummaatti jiran afaan Oromoo wal dhaalaniif biyya keenya ta'anii magaalaa biyya keenya akka ta'anii maqaan sana Oromeeffa dubbachuu dadhabaniif Oromeeffa dubbisuu dadhabaniif rakkoo isaa inni guddaan maali yoo jette barreessuutu hin turre dubbisuutu hin turre amma immoo gatii kaffalanii barreessitooti garaagaraa ka'aa jiru hawaasni keenya kana xiyyeeffannoo yoon kennu ta'e ammas rakkina guddaadha. Kanaaf rakkoo guddaan ani qaba jedhee yaadu dubbistoota dhabuudha. Yoo dubbisaa hin qabu yoo ta'e barreessaas hin qabu ammayyuu rakkoo guddaa inni guddaan kitaaba barreessaan birrii liqeeffatee barreessee gatii kaffalee waan qabu colee barreessee maxxansee deebi'uu dadhabu hawaasni keenya dubbisuu dadhabuu isaati. Kanaaf wanti guddaan irratti hojjetamuu qaban yaadu ammayyuu dubbisuudha. Asumaan wanti ani dhaabu yoo jiraate gidduutti gaaffii kee itti dabaluudhaaf asumaan itti dabalatu hin taane waa'ee kanaa irratti hubannoon rakkoon akka uumamuuf sababa kan ta'e immoo maali jechuudhaaf yaada sammuu daawwattoota keenya keessatti uumuu danda'a. Inni guddaan hubannaan hin uumamne kaleessa. Miidiyaa gurguddaan addunyaa yoo teessee ilaalte buuk riiviyuu qabu. Biyyoonni gurguddatan. Kitaabii garaagaraa kitaaba tokko sirriitti dhiyeessuutu jira. Riiviyuu isaa dhiyeessuutu jira. Hawaasa biraan gahuutu jira. Hawaasa keenya keessatti miidiyaan garuu gaafa eebba ishee dhufee himee deebi'u irraa kan hafe duukaa bu'ee beeksisuun hin jiru. Sooshaal miidiyaa irratti namni kitaaba dubbise himuun hin jiru. Kan kanarraan ka'ee dhokataadha kitaabi. Maaltu jira kan jedhu namoonni baay'een hin beekanii. Kanaaf miidiyaan irratti hojjechuu qaba. Namoonni kitaaba garaagaraa dubbisuu danda'an ilaa afaan Oromoonis barreeffamaa jira. Dubbisuudha. Hin dogoggorte yoo ta'e dogoggoruudhaaf iyyuu isa dogoggore sirreessuudhaaf dubbisnee hajajjabeessinuun dhaamsa koo isa guddaadha. Dhaamsa guddaadha. Guddaa galatoomi. Inni kun baay'ee rakkina guddaa natti fakkaata. Rakkina guddaadha kanatti kaaste yeroo bara 92-93 keessaa yeroo reefu afaan Oromoo afaan barreeffamaa ta'e annan yaadadha namni macaafaa oral literature Oromoo tokko sheekoo jedhamtu namni sun dandeettii qaba fedhii qaba afaan Oromoo afaan barreeffamaa yeroo ta'u yeroo ittiin fudhanne aluma tokkichaan dhaqee qarshii namarraatii liqeeffateetu macaafa sana barreesse. Isa booda tokkittii nama narraa bituun dhabee dhufee natti hime waggaa baay'ee fuuldura kun waggaa 20 fuuldura. Egaa yeroo sana keessa kanatti fakkaatutti namni afaan Oromoo sirriitti dubbisuu beeku iyyarachuu mala amma garuu dhaloota nama dhufe kun afaan Oromoodhaan barachaa dhufe afaan Oromoon barreessee dubbisaa dhufe kanaaf rakkinni kun hin jiru haa ta'u iyyuu malee ammayyuu akkuma jette aadaan waa dubbisuu saba keenya keessatti guddachuu qaba. Isa kana mee teellaatti dhufna garuu gaaffii tokkoon si gaafadha. Namootni baay'een amma hinaaffaa guddaadhaan ka'anii macaafa barreeffama afaan Oromootiin macaafa afaan Oromootiin maxxansaa jiru yaada jedhu naa laatteeti amma. Amma mee karaa gara biraa immoo qulqullinni macaafota kanaa maal fakkaata? Macaafoti barreeffamanii ba'an. Tarii sammoota kan appitaayitii nama akka inni waa dubbisuuf hin dubbisne kan dhiibbaa godhe. Mee waa isa kanarratti maal nutti himuu dandeessa? Qulqullinni macaafota afaan Oromoon barreeffamanii maal fakkaata? Baay'ee gaaffii gaariidha kuni. Kuni gaaffii namoota baay'eeti. Dhugaa dubbachuu fi gama qulqullinaatiin baay'ee nu hafa. Waanan barreessaa ta'eef waanan jajjabeessu hin qabu. Maaliif yoo jettee ilaalte barreessaan tokko addunyaa gurguddaa 4 keessa dhaabatee waa ilaaluutu irra jiraata. Waan hojjetu tokkoof. Inni tokkoffaanii addunyaa mataa isaatii keessa dhaabatee amma makka ga'u ilaaluutu irra jiraata barreessuudha. Inni lammaffaan immoo addunyaa barreessummaan keessa jiru kitaabii barreeffame maal fakkaata? Akka addunyaatti kan barreeffamaa jiru. Biyya kana kiyaa afaanota biyya kana kiyaatti dubbatama kiyaa kan barreeffame maal fakkaata jedhanii addunyaa barreessuu keessa waan jiru ilaaluun murteessaadha. Inni sadaffaan immoo hawaasa keessa jiran ilaaluudha. Hawaasa keessa jira ilaalanii hawaasa keenya biratti kun maal fakkaata jedhanii ilaaluun murteessaadha. Inni afuraffaan immoo kaleessaaf bor ilaaluu danda'utu nurra jiraata. Gaafan akkasiin jedhu kitaabni hin barreesse kun har'a yoo fudhatame boriin kufaayii jedhanii ilaalu. Yoo teessee ilaalte namooti tokko tokko kana arfan keessatti kufoodha. Maaliif yoo jette
kitaaba baay'eetu dhufa amma waggaatti dhugaa dubbachuu fi yeroo kana barreessitoota baay'een kaanii ana bira amma yoo xiqqaate gara kitaaba 80 ta'u na bira jira gulaaluudhaaf barreessitoota keenya kan barreessanii ergan. Teessee yoo ilaalte immoo namni kun yaada mataa isaatii barreessa malee qabatamummaa jiru miti. Ka'eetu fakkeenyaaf nama tokko ilaala ka'ee namni waa'ee bishaanii barreessu tokko akka isaa ifetti waa'ee bishaanii hin boora'aa hin calalaa jedhee barreessu duwwaatu hin taane saayinsii addunyaa keessatti bishaanni maal akka fakkaatu beekuu danda'utu irra jiraata. Waa'ee bishaanii ilaalcha ija mataa isaatiin ilaaluu duwwaatu hin taane waa'ee bishaaniif nama barreesse kan biraa ilaaluutu irra jiraata. Waa'ee bishaaniif eenyu barreesse jedhee qorachuutu irra jiraata. Rakkoon barreessitoota keenya danuun isaanii inni guddaan immoo utuun dubbisin barreessuudhaaf kaatu. Kun qulqullina keenya akka qulqullina barreeffama keenyaa keessatti gadi bu'insa guddaa fideera. Otoo hin dubbisin namni barreessu kitaaba barreessa miti haasa'a malee. Inni kun oduudhaa jenna. Hin odeesse jenna malee hin barreesse hin jennu. Maaliif wanti ani dubbadhu tokko dirqama dhugaa qabatamaa roobsan bira jiru miti. Dhugaan na keessa jiru dhugaa addunyaa ta'uu hin danda'u. Dhugaan na keessa jiru dhugaa addunyaatiin wal bira qabeen ilaala malee. Addunyaa kana akkan ilaaletti ilaaluun qabu namoonni addunyaan kun akka waliigalaatti ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Isa kana immoo nama dubbisutu godha. Dubbisaan barreessaadha, barreessaan immoo dubbisaadha. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanaan barreessa. Yoo hin dubbisne barreessaan ta'e, yoo hin barreessine dubbisaan immoo barreessaa ta'uudhaaf of kaasuutu irra jiraata. Kanaaf rakkoo guddaan isa kana. Isa kanaaf immoo teessee ilaalte maanni ijoolleen keessatti afaan garaagaraa dubbisuun beekan. Fakkeenyaaf saayikooloojiidhaan ka'anii barreessaan saayikooloojii tokko namni tokko waggaa 20 isaa ol qoratee barreessa. Waa'ee sammuu namaa, waa'ee miira namaa, waa'ee fedha namaa barreessa yoo ta'e qorannoo garaagaraa qorateeti kan inni barreessu. Akkuma kana waa'ee dureessa addunyaa yeroo barreessu sadarkaa hiyyuma isaati amma durooma isaatti barreeffama keenya akkana torban tokko ji'a tokko keessatti barreessee baasa miti. Yeroo hedduudhaaf qorateetu achi as baasa deebisee. Qorannoo hedduu booda sana namni kun baasu nuun immoo callifnee manuma keenya keessa teenyee carcargoone achi as baasu miti. Eenyutu qorate akkamitti qorate jennee beekuu danda'utu nurra jiraata. Inni kun barreessuudhaaf asanuu kakaasu waan ta'eef afaan garaagaraa shaakalanii dubbisuun fakkeenyaaf biyya keessatti afaan Amaariffaa dubbisuun Ingiliffa dubbisuun shaakaluun dirqama ta'a. Barreessaan afaan Oromootiin Firaansii homaan dhabe jedhee kitaaba barreessuudhaaf otoo Firaansiin qabaatiin kitaaba baasu jedhu kitaaba wabii hin qabu. Maal waa'ee kanaatiif hin jiru wanti barreeffamedha. Afaan biraadhaan immoo barreeffamee jira. Shaakalee dubbisuu danda'utu irra jiraata. Hamma dubbisutti immoo barreessuu dhiisudha. Qulqullina wanti kuffise keessaa inni tokko isa kanadha. Akka qulqullina qabaanne hin godhe. Inni kan biraan immoo qulqullina gamoo kanaatiin kan wal qabee wanti ani dhaamu namoonni baay'een haqummaan qabu baay'een isaanii hannatu jira barreeffama keessa yeroo tokko tokko. Inni kun akka addunyaatti iyyuu jira. Hawaasa keenya keessa tokko tokkos jira. Teessee yoo ilaalte isa inni tokko barreesse inni tokko immoo koppii godhee dabarsuun akka hawaasi keenya qulqullina isaatti amanuu dadhabu godha. Waa'ee saayikooloojii nama tokkotu barreessa. Amma fakkeenyaaf waa'ee Abiraam Linkeen qorata seenaa masaa namni tokko afaan Oromoon hiikee barreessa. Barreessaan hundumtuu Abiraam Linkeen kitaaba isaa keessatti gashee barreessa. Maal inni kun qulqullina akka kufu godhe hanna isa fidedha. Inni kun ta'uun irra hin jiraatu isa kanas qulqulleessuu danda'u jiraata. Inni kan biraan asiin jedhee dhugaa lammaffaarratti asiin jedhee dhugaa addunyaarra jiru kana barbaadanii beekuun murteessaadha. Hamma danda'ame addunyaa kana keessa maaltu jira? Kaanee yoo waa'ee amantii barreessan yoo ta'e amantii warra wangeelaa maqaan Yesuus barreessine yoo ta'e Luuteraaniin illee beekuutu nurra jiraata duuba deebine. Hundee Luuteraan irraa dhufe. Beeknee hin qopheessinu yoo ta'e pirispeetaraan maal akka ta'e hin beennu yoo ta'e dogoggora guddaa keessa buunaa kun qulqullina dhabuu keessaa isa tokkodha. Kanaaf addunyaa beekuunis murteessaadha. Seenaa keetti roorbe waan ta'een dubbisa. Barreessitoota biyya Ameerikaa keessa jira. Ameerikaa keessatti barreessitooti kitaaba hedduu barreessan danuutu jira. Garuu kan si dhibu kitaabni isaanii umurii hedduu hin darbine. Isaanuma wajjin du'ee darbe fudhatamummaa dhabe. Maaliif sadarkaa isaaniitti yeroo isaanii sana keessatti barreessan waan ta'eef. Kanaaf kan nuyi gochuun nurra jiraatu addunyaa beekuun murteessaadha. Inni sadaffaan immoo hawaasa keenya beekuu. Fakkeenyaaf kitaaba tokko yoo inni hiika ta'e akka saba afaan Noorwee irraa yoo hiike akka hawaasa Noorwee hiikuun nurra hin jiraatu. Hawaasa keenya fakkeessuun nurra jiraata fidee. Kanaaf inni nuyi beekuun nurra jiraatu hawaasi kuumaa inni beekuudha. Biyya keenya keessatti fakkeenyaaf gara lixaatiif gara baay'oo dhatte jechuun saalfii qaban jiru. Gara lixaatti wanti taatu baay'ee deemtee saalfannaadha jechuun tokko tokko eeggannaa si barbaada. Akkuma kana hawaasa keenya keessatti qulqullina eeguudhaaf duraa duuba hawaasa keenyaa beekuun murteessaadha.
Akka warra adiittan safuu hawaasa keenyaa cabsee barreessa yoo jennu hawaasa keenya biratti tuffatamummaa guddaa qaban. Kanaaf beekuun nurra jiraata. Isa kana eeggannoo gochuun argaata. Inni afuraffaan ani siin jedhee barreessitootaaf rakkoo guddaan inni ta'u inni jajjabaansaa gama hundumaatti asiif achi fageessaa ilaalaa deemuu hin dandeenyu yoo ta'e kufaatiin keenya inni guddaan rakkina barreeffama keenyaaf inni kunis waan baay'ee ulfaataadha. Kanaaf kan nuyi gochuun nurra jiraatu kitaabi koo kaleessatti seenaadha. Fakkeenyaaf kitaaba imala siyaasaaf amantii Itoophiyaa yoon barreessu kaleessa fuudhee barreesseera. Warra har'aa biratti fudhatamummaa qabaate bor immoo yoo dhufee in kufaa laata jechuun irra jiraatu qulqullina yoon barreesse. Maaliif Firaansii ta'a malee yoo qulqullina qabaate. Qulqullina hin qabu yoo ta'e immoo dhalootuma har'aatu na faarsa. Sana booda gatii hin qabu. Akkuma kana immoo yeroo baay'ee teessee ilaalte ati barreessaan waan sadii yaadachuutu irra jiraata. Tokko isaa ol kan jiru. Lamma immoo sadarkaa isaarra kan jiru. Sadaffaa immoo isaa gadi kan jiru ilaaluutu irra jiraata. Kitaaba ni barreesse warra naa gadi jiran biratti fudhataman qabu yoo ta'e, warra sadarkaa koora jirantti fudhataman qabu yoo ta'e, warra naa ol biratti fudhataman qabu yoo ta'e gatii hin qabu. Inni lammaffaan immoo naa gadiif kitaabi koora gama hundumaan naa gadi jiraniif hiika qabaatee fayyadee warra sadarkaa koora jiran biratti tuffatama yoo ta'e gatii hin qabu. Hamma sadarkaa koo warra gadiis hamma sadarkaa kootti fudhatama qabee warra barumsaan dhimma siyaasa addunyaa waan hundumaan qorannoo addunyaan fagaatan biratti fudhataman qabu yoo ta'e kan gurbattii sana jedhee tuffatee darba. Kanaaf qulqullina keenya kan balleessoo jiraate sadarkaa hundumaatti fudhatama dhabuudha barreeffamni keenya. Kitaabni nuyi barreessinu waan nuyi goonu sadarkaa hundumaatti fudhatama qabaate qulqullinni isaa milkaa'aadha. Kanaaf qulqullinatti deebiifamayyuu barreessitooti keenya kan hin dhaamosumaan na hordofaa jiru yoo ta'e warri sichi barreessanis yoo jiraate kana arfan keessaa dhaabbatanii of ilaalan. Kana yoo ta'e qulqullina gaarii qabaata. Kun immoo qulqullina akka nuyi dhabnu nu godhaa jira. Sababa qulqullina barreeffama keenyaa kan dhabu qabxii kan arfanidha. Isa kana immoo fooyyessaa deemna jedhee yaada ga'a. Guddaa galatoome Taarraqaa qabxii gurguddaadha kanatti kaaste waa'ee qulqullina barreeffama afaan Oromootiin maxxanfamanii ba'anii. Kanumaan wal qabsiisee waan tokkonni si gaafachuu barbaada. Biyyoota garaagaraa keessatti qaamni qulqullina hogbarruu eeguu hin jiraata. Qaamni Literature Society kan akka Literature Society yookaan immoo hawaasa hogbarruu jedhamee kan taa'u ogeessota kan of keessaa qabu. Waan tokko yeroo inni barreeffamu warri barreessan jiru, warri immoo dubbisan jiru. Isaan gidduu garuu akka calaltuutti akka gingilchaatti ilaalanii calalanii qulqullina isaa ilaalanii kan dabarsan gartuun ogeessotaa hawaasi ogbarruu jira. Inni kun hammam irratti hojjetamaa jira moo already jira biyya keenya keessa? Nan yaadadha waggaa baay'ee fuulduraa gara biyya Awurooppaa kana keessatti yaalamaa ture garuu hin milkoofne iddoo biraatti hammam akka inni milkaa'e hin beeku. Jira kun biyya keenya keessa. Yaada gaarii gaaffii gaarii kaaftee dhugaa dubbachuuf rakkoon keenya guddaan iyyuu isa kana. Kitaaba barreessinee waan keessa dabarsinu hin qabnu. Waan nu gingishu dhabuudha. Yoo ta'es ilaalta biyya kana keessatti hin barreessinaa, barreessaanis isumaa, gulaalaanis isumaa, maxxansaanis isumaa, raabsaanis isumaadha biyya keenya keessatti. Hojii sadarkaa afuriin hojjetamuu qabu namni tokko hojjeta. Biyya keenya keessatti hawaasi keenya kallattii garaagaraan jiru. Wanti inni dhimma irratti hojjechuu jiraatu dhugaa dubbachuu fi kitaabni waan umurii tokkootu hin taane waan bara namni sun lubbuun hin jiraanne hawaasa deebi'ee fayyadu. Garuu kan nama dhibu keessa akka qulqullina dhabuyyuu kan nu godhe yoo jiraate barreessinee finnee akkuma beektu kitaaba koo baay'ee isaaniitti naa gulaalteetta namoota gargaraatti ergina kadhannee kaan immoo ilaalte namoonni ni ilaalan yeroo dhabuurraan ka'ee barreessitooti garagaraa barreessanii abaluu naa ilaali jedhu. Ta'us ta'uu baatus namoonni baay'een maqaatti barreessanii itti kennu. Kitaaba kana dubbisaa kitaaba gaariidhani maalummaa kitaaba sanaatu hin argine. Kun immoo calliseema kitaabni hawaasa fayyadus hawaasa hin fayyadnes gabaatti gadi baa'urraa kan ka'e kitaaba tokko bitattee yeroo dubbistu otoo peejii lamaan ga'eensi jibbisiisa jalqaba salaalte. Sirni qubee isaa eegamaa miti. Sirni tuqaalee eegamaa miti. Sirni luga afaanichaatti eegamaa miti. Saayinsii barreeffamaa keessa hin darbine. Kun immoo rakkoon isaa inni guddaani barataa kutaa 8 kitaaba barreessa yoo ta'e sadarkaa qubeessuun ni afaanii waan hundumaatiin qulqullina hin qabu. Sadarkaa nama qubeen barane qubee jenereeshinii miti yoo ta'e dhaloota qubee nama hin taanetu barreessa yoo ta'e eegumsa hin qabu gama kanaatiin callisee madarbaa jira. Inni kun immoo gama ogbarruu afaan Oromootiin rakkina guddaa wanti ta'e keessaa hawaasni keenya dhimmee inni irratti hojjechuun irra jiraatu keessaa isa kanadha.
Waan keessa darbu waan hin qabaanneef kitaabi kun calliseedhuma booruma yaa'ee darbu. Calaltuu waan qabne akka nama bishaan lolaa dhuguudha. Kanaafi otoo waan akkasii nuu jira ta'e gaarii biyyoota biyya isin keessa jiraatan Awuroopaas Ameerikaa addunyaa dhiyaa kam keessatti iyyuu amma biyya isteetii qabaatu namoota garaa gulaalanii isa kaan immoo hin kuffisu. Kan amma kitaaba dheengaddaa Baraak Obaamaan barreessanii pirezidaantii Ameerikaa duraanii argite yoo ta'e yeroo xiqqoo keessatti miliyoonaan addunyaa kana keessatti raabsame amma raabsuudhaan itti dhaaban. Maalirraa kan ka'e amma kana jabinni jiru waan keessa darbu waan qabuuf yeroo argatu dubbisaan baay'ee gammadee dubbisa. Kan keenya garuu kitaabni tokko waa keessa hin darbine waan ta'eef namoota baay'ee biratti booruudha calalan qabu. Kanaaf gama kanaan hordoftoota keenya namoota garaagaraa kanaaf hojjechuu dandeenya. Humna ittiin hojjennu dhabnee miti hawaasa keenya. Waan fedhe gochuuf hawaasa keenya humna qaba. Beekaa qaba. Sabarate danuu qaba. Qabeenya kan qabu danuu qaba. Mana maxxansaa banuu kan danda'u. Waldaa gulaaltotaa ijaaruu danda'a. Waldaa barreessitoota akka addunyaatti ijaaruu danda'a. Yoo akkas ta'e hawaasi keenya booruun dhugu. Teessee ilaalte ammati kitaaba tokko dhiifama qeequutu hin taane barreeffama eessattuu namoonni tokko. Waa'ee qabsoo Oromoo jedheeti kan inni mata dureessa. Yeroo tachii gadi baaftee bantu immoo waa'ee qabsoo miti waan kan biraadha. Deemee immoo waan tokko fuudhee immoo waa'ee inni sitti haasa'u waa'ee dhimma xiinsammuudha. Waa'ee yaadaa siin jedha. Waa'ee yaadaatu hin taane waa'ee yaaddoo immoo sitti haasa'a. Maaliif mata duree kee jijjiiramuun irra jiraata? Yaada keessa sirra qajeelfamuun irra jiraata kan jedhu abbaan qaban barreessitooti. Rakkoon keenya guddaan akkuma dhumarratti itti dhufanii yaade asumaan dubbadhee darboo jiraate addunyaa barreessuu keenya keessaa inni barreessuu qabu baay'een hin barreessine. Isuma aarii qabutu ka'e miirumaan ka'e kan barreessuu danda'utu jira. Namoonni barreessuu qaban namoota muraasatu keessa galeesse jira. Namoonni barreessuu qaban istiin hin barreessine baay'een isaanii. Addunyaa keessa hawaasni jajjaboo iddoo meeqa jiraana. Warri barreessuu qaban yoo hin barreessine immoo barreeffamni qulqullina waan hin qabaanneef warri barreessuu qaban gara kanatti dhufanii isa kanarratti yoo hojjetan toora sirriidhaan ijaaramee wanti kun addunyaa irraa iddoo fedhe teenyee ijaarree hojjechuu dandeenya. Akkamitti hojjenna? Sammuu namaa keessatti akka nuumneef fakkeenyaaf kitaaba afaan Oromoo tokko namni tokko Awurooppaa ta'e Ameerikaa jiraatanii waldaa gulaaltotaa ijaaranii kaffaltiin waa kaffalamu keessa calame hin maxxanfamin kitaabi kun jedhanii maxxansarraa dhorkuu nama danda'amu. Maxxansiisuuf deeggaruu nama danda'amutti eessa ta'anii gochuu danda'ama. Hangafoonni keenya beektonni keenya kanarratti hojjetan falata irraa kan hafe hamma har'aatti barreessitooti kaan hinaaffaadhumaan ka'an, kaan miiraan ka'an, kaan mul'ataan ka'an, kaan nu biraan immoo miidhamaa caccabaa jiru. Gatiitti kaffalaa jiru barreessaa ta'e baay'een isaa miidhamaadha. Hawaasi keenya kanaaf toora nuu qabsiisee hojii caalu hojjechuuf dhugaa dubbachuuf hojii addunyaan hojjettu hojjechuudhaaf namoota ga'oo qabna jedheen abdadhaa. Argaa irras isa kana. Guddaa galatoomee obboleessa koo Taarraqaa kan daawwachaa jirtan kuni waa'ee macaafa imala amantiif siyaasaa kan jedhu macaafa kanaa dhiyeenya kana maxxansiisee kan baase obboleessa keenya Taarraqaa Abarraa wajjin mareen gochaa jirrudha. Yaada yookaan maree yoo qabaattan asuma fuula feesbuukii keenya irratti barreessaatii gaaffiillee yoo qabaattan deebiin itti kennama. Ammallee mareen keenya itti fufa. Warri nu ilaalaa jirtan immoo mareen kun nama baay'ee bira akka inni ga'uuf akkasin feesbuukii keessan irratti sheer gootanan isin gaafadha. Mee gara gaaffii koo sattaanuttan ce'aa obboleessa koo Taarraqaa. Egaa waa'ee qulqullina macaafa qulqulluullee macaafa barreeffamu afaan Oromootiin barreeffamu kana kaasnee dubbanneerra. Akkasumas immoo danqaa gama kanaan jiru rakkinoota namoota macaafaa afaan Oromootiin barreessan isaan qaban kaasnee dubbanneerra. Amma gaa yeroo dubbiftoota hogbarruu afaan Oromoo warra kitaaba afaan Oromoo barreessan kana jajjabeessuuf maaltu ta'uu qaba jettati? Mee wanto qabxii tokko maree keenya keessa kaasneerra ammaa mee maali wanti itti dabaltu? Wanti itti dabalu wanti ta'uu ni qaba jedhee yaadu barreessitoota keenya jajjabeessuudhaaf qabxii murtaa'een kaasa. Tokkoffaa hawaasi keenya nurkaa fuudhee dubbisu. Ana duwwaa barreessitoota caalan danutu jira gaarra akkasitti yoo naasoo hangafoonni keenya namoonni kitaaba danuu barreessan jiru. Asitti kan hin dhaamu garuu meerkaa fuudhanii ma ilaalan. Barreessaan afaan Ingiliffaa dubbisaan afaan Ingiliffaa afaan Amaariffaa dubbisu kun akkuma sabi biraan haamilee walii ta'u waan caalu hojjechuudhaaf mee isa jalqabaasaa ha dubbisuun murteessaadha. Inni kan biraan ani dhaamu dubbisuutti aansee jajjabeessuudhaaf hawaasi keenya
akkuma ati beektu biyya keenya keessatti wanti abbaasii ta'u hin jiru. Tajaajilaan abbaan qabu. Amanaa amantii keessatti geggeessaan abbaan qabu. Wanti baay'een abbaan qabu. Barreessaan keenyas abbaan qabu. Gama tokkoon hangafoonni jiran hojii barreessitoonni amma jiran kana tuffachuurraa gorsuun qeequun waan murteessaadha. Kana guddisuudhaaf jajjabeessuudhaaf barreessitoota wanti nurraa eegamu inni guddaan qeequun iyyuu waan tokko hin qajeelcha. Dogoggoran dogoggoreef kitaaba koo namni dubbisu tokko asitti kanatu sirrii miti. Maaliif akka jette yoo jedhe nan sirradha. Yoo nama sirratti miti yoo ta'e immoo ani nama barreessaa miti. Addunyacha keessa turuu miti yeroodhaaf hin dhufe malee. Namichi keetti guddata yoo ta'u nama guddatudha waan ta'e immoo qeeqan fudhadha. Yaadan fudhadha fooyyessuudhaaf. Kanaaf wanti nuyi gochuu dandeenyu barreessitoota keenyaaf callisnee matuuffachuun nurra hin jiraatu hawaasi keenya. Hawaasa keenyaaf namoonni baay'ee waa'ee baasaa jiran eessaayyuu dhufu. Laan saba keenyaaf kan hin dhaamu saba keenya kana wanti eessaan gahu eessaan dhufu. Ani waa tokko hin jedha yeroo baay'ee waldaa amanaa amantii keessatti isa ilaalte waa'ee seexanaa haasaa amantii yeroo wangeelaa keessatti hafuura hamaa ifattee keessaa baafta maqaa Yesuusiin jettee bayi keessaa jettee baasta. Wallaalummaan garuu maqaa Yesuusiin bayedhanii nama keessaa hin bahu. Allaadhaan maqaa waamanii keessaa hin bahu. Wallaalummaan dubbisuudhaan keessaa ba'a. Wallaalummaan barachuudhaan keessaa ba'a. Barumsi waan hundumaa geedduu danda'a. Kan nama dhibu keessaa immoo nama wallaalummaa itti galeerra nama seexanni itti galee wayya. Namni seexan itti galee maqaa waaqayyootiin keessaa ba'a. Nama wallaalummaan itti galee garuu kun keessaa ba'uu hin danda'u. Dubbisuutu maaltu keessaa jira. Erga akkas ta'e dubbisuun hawaasa keenya fayyada yoo ta'e waan akkuma kaafne ragaa qabatamaadhaan waan qabatamaan fooyyessaa fiduuf sadarkaa addunyaatti kitaabii kana fakkaata jedhanii qindeessaa fiduudhaaf barreessitoota keenya kana hawaasi keenya bira dhaabate kanatti sirra akkasitti jajjabaadhu jechuu danda'utu jiraata. Sadaffaa irratti wanni itti aanni dhaamu akka keessan warri miidiyaa qaban miidiyaaleen garaagaraa jiran yuutuubii kan qaban jiru. Feesbuukii foloorii baay'ee kan qaban jiru. Tiwiitar miidiyaa garaagaraa irratti jiru. Maal ta'a inni kan warra kaanii beeksisuutti maal jechuutti rakkata kan keenyas beeksisuudhaan miidiyaatti dhiyeessuudhaan kitaaba sana hawaasatti beeksisu yoo kitaabicha waan sirratu yoo jiraate hasirratu kun jenne barreesse quunnamu amma hin taanetti immoo jajjabeessuu danda'utu irra jiraata barreessitoota keenya kun dhaamsa nuyi asumaan ani dhaamuudha gara biraadhaan immoo yoo teesse ilaalte biyya keenya keessatti akka nuyi sila kaafne humna maxxansaa hin qabu barreessaan keenya. Ani sitti nima takkaa kitaabota nama maatte barreesse keessaa kitaaba tokko gurguree kitaaba tokko ittiin nama maxxansee hin beeku. Kitaaba tokko maxxansee achumaan facaatee hafteetu kan biraadhaaf immoo baajata kan biraa funaansa kan biraadhaan immoo deebi'ee ittiin hojjeta. Deebi'ee mataa isaallee gargaaruu hin danda'u. Kanaaf yoo danda'ama ta'e hawaasa keenya dhaabbanni kitaaba raabsu biyya kana keessatti hin danda'a hawaasa keenya biizinesiidhaan daldala garaagaraa keessatti hirmaatee jira. Kan si dhibu keessaa biyya kana keessatti garuu kitaabuma raabsuudhaaf amma irratti kitaaba kan raabsu biyya kana keessa saba biraadha kan raabsu. Kitaabilee keenya kan raabsu saba biraadha. Sabni Oromoo mana kitaaba raabsu hin qabu, mana maxxansaa qabu hin jiru. Mana maxxansaa sitti hojjedhaa raabsaa jedhee toora kan qajeelchu hin jiru. Gara barbaannetti hojjennee afaan garaagaraa saba afaan garaagaraa biratti hojjennee qulqullina hin qabu, qeeqamuun hin jiru, akka ittiin raabsama kan jedhu hin jiru, peestaaliitti mataatti baachaa. Wajjin rakkataadha kan nu deemnu. Deemnee kan ittiin raabsineef deebisuu hin dandeenyu. Hawaasni keenya akkamitti raabsamuu danda'a, akkamitti guddachuu danda'a kan jedhu maxxansaaf illee hojjechuu hin danda'ama yoo ta'e dhimma kanarratti hojjetanii barreessitoota keenya jajjabeessuun irra jiraata. Egaa waa yaada kennamu jiraatus yaada kanarra wayyus namoonni meeqa keessa dhufee kennuu danda'u dhimma kanarratti hojjetamuun dhaamsa kooti. Inni kun jajjabeessa barreessitootaatiif yaada gaariidha jedhee mangama koo yaada. Waan guddaadha kanatti amma dubbatte taarraqaa barreessitoota jajjabeessuudhaaf inni tokko mee hin tuffannu macaafa isaan barreessan harkaa hafuun haa dubbisnu kan jedhudha. Rakkoo guddaa ani ilaalu hanqina dubbistootaati. Amma gaa dubbistoota afaan Oromoo macaafa afaan Oromoo isin barreessitan kana isin harkaa fuudhanii dubbisan horachuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata gaaffii inni jedhu gaaffii sattaanu dhagaa. Okay. Kanaaf maal goonu dubbiftoota afaan Oromoo horachuudhaaf maaltu ta'uu qaba itti? Dubbistoota afaan Oromoo argachuudhaaf waan nuyi goonu inni guddaan ani jedhee yaadu waan dubbisne hiruufiidha. Amma nuyi immoo irratti sagantaa xiinxala kitaabaa eegalleerra eebbisaa baay'isaa wajjin barreessaa. Qophii sana kan nuyi eegallee fi
hawaasni keenya waa'ee kitaabaa yoo gurrumaan mana taa'ee dhaga'e kitaaba dubbisaa laata jennee. Keessoon kitaabi kuni akkas jedhaa waa'ee kanaa dubbataa kanatu irra jiraa jenneetu hawaasni keenya dubbisuutti dhufa laata jenneeti. Waamicha kana kan inni goonu yeroo hundumaa torbanii qabannee dhiyaanne. Dhuguma yoo amma tokko jijjiiramni jira. Kitaaba torbee kana xiqqoo xiinxalaaf qabannee dhiyaanne hamma tokko hawaasni keenya torban sana keessa hin barbaada. Waan nuyi gochuun irra jiraatu barbaachisummaan kitaabaa eeyyuu birattuu murteessaadha. Barsiisaan hin dubbisne barsiisaa ta'uu hin danda'u. Eenyu barataan hin dubbisne yoomiyyuu kufaadha. Geggeessaan hin dubbisne yoomuu geggeessummaa sirrii baruu hin danda'u. Tajaajilaan hin dubbisne yoomuu tajaajilaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Gama hundumaatti wanti nama fayyadu kitaabadha. Waa tokkoon jedha asumaan dhaamsa koo keessatti. Hiriyaan gatii namarraan barbaadne yoomiyyuu kitaabadha. Har'a beekumsa tokko sitti himee gatii kana naa deebisi kan isin jenne. Hamma kana barattee kan kanaa kaffali kan namaan hin jenne kitaabadha. Kitaabii mana keenya geggeeffachuudhaaf murteessaadha. Barachuudhaaf murteessaadha. Barsiisuudhaaf murteessaadha. Tajaajilamuudhaaf murteessaadha. Hawaasa keenya keessatti dubbistoota horachuuf wanti nu guddaa gochuu qabnu mee kaanee warri dubbisnu faayidaa dubbisuu hawaasatti gad buufnu. Dubbisuudhaan jijjiirama akkamiitu jira kan jedhu ragaa qabatamaan ni jiru wajjiniin na dhiyeessinu. Jijjiirama namni dubbise hawaasa keessatti qabu maal akka ta'e hawaasa keenyaaf dhiyeessu. Fakkeen hawaasi keenya kuni barri nu keessa jiraannu kuni bara odeeffannooti malee bara beekumsaa miti. Sooshaal miidiyaatti beenamuun numtuu odeeffannoo barbaade har'a maaltu ture addunyaarraa biyya kee maaltu ture maalirra oole gabaanarraa waan jiru fakkaata. Gatii gabaa baruudhaaf waan sooshaal miidiyaarra oolu. Beekumsa sooshaal miidiyaarraan argannu odeeffannoo arganna malee. Beekumsa garuu kitaaba keessaa arganna. Erga kitaaba keessaa arganna ta'e waa'ee kanaaf hawaasa keenya keessatti awarenessii uumuun murteessaadha. Hawaasi keenya akka dubbisuuf gama dandeenyuun amma dandeenyuun ani kan hin dhaamu inni dubbise hin dhossa. Teessoo ilaalte namoota baay'anii durii na yaadadha. Namoota tajaajiltoota bebbeekamoo waan isaan iddoo haasaa irratti dubbatan jajjaboodha. Eessaa argatte kitaaba yoo ta'e kitaabicha usi dhossu ta'anii. Walii kennuullee isa kanarraa dubbisi jedhee wal jajjabeessu jiru. Garuu hawaasi keenya mee ka'ee kennaa walii kennu kitaabaa godhu. Eebbifamuudhaaf wanta caaffata xiiksii barreeffame tokko girgiddaatti dhoobuudhaaf gaafa eebbaa walii kenna. Girgiddaatti isa dhoobamu tun taane waan sammuutti dhoobamuu danda'u kitaaba kennaa walii hagoonu. Waan dinqisiisaa gurratti mataatti miillatti kaa'annu caalaa waan guddaa mee kitaaba waliif haa kenninu. Yeroo kitaaba walii kenninu hawaasa kana beekumsatti fiduu dandeenya. Yoo beekumsa horanna ta'e siyaasi keenya toora qabata. Amantiin keenya toora qabata. Dinagdeen keenya toora qabata. Hin beeknu yoo ta'e garuu yeroo hundumaa rakkataan. Namni sammuudhaan yoo hiyyoome qabeenyaan duroomuu hin danda'u. Dinagdeen isaa ol hin ka'u. Kanaaf waan nuyi gochuu dandeenyu hawaasa keenya keessatti gama dandeenyuun dubbisuudhaaf guyyaa guyyaadhaan waan dubbisni irraa fuula tokko hawaasa keenyaaf yoo irre faayidaan dubbisuu kanaa laata. Faayidaan dubbisuu ammanaa jechuu danda'u yaata. Aadaa dubbisuudhaan miidiyaaleen jiru gama kanarratti book review pirogiraamii tokko sagantaa tokko qabaatanii hawaasa keenyaaf yoo dhiyeessan waldaa kiristaanaa keessatti fayyadamummaan dubbisuu hammam akka ta'e beeku. Teessoo ilaalte biyya keenya keessatti addunyaa amantii ilaalte amma amantiif namni waliin ga'u gama amantii ilaalte hawaasummaadhaaf amantiin hawaasummaatti deebi'e. Biyya keenya keessatti akka addunyaa guddatte tun taane biyya keenya iyyuu kanaaf. Iddootti wal arguudhaaf namni yaa'u kanaaf iddootti waaqa arguuf yaa'u ta'uu dadhabaa jira manneen amantii. Kanaaf macaafa qulqulluuyyuu baatee mana waldaa kiristaanaa naqu namni dhiise isa kanayyuu garuu iddoo deemnutti macaafa qulqulluus akkuma qabannu kitaabas qabannee deemuun barbaachisaadha. Karaa yeroo deemnu kitaaba dubbisaa deemu karaa keenyatu nuu gabaabbata. Hojii yeroo hojjennu boqonnaa keenyatti kitaaba irratti yoo boqonne boqonnaa guddaadha. Kanaaf hawaasa keenya keessatti kana uumuutu irra jiraata dubbistootii hawaasa kakaasuutus irra jiraata. Beeksisa sooshaal miidiyaa irrattis barreeffamoota garaagaraa kitaaba yeroo ba'an beeksisa gaarii beeksisuun barbaachisaadha. Dhiifama yoo dheeresse. Hin dheeressine waanuma barbaachisaa ta'edha kan itti dubbatte. Kana caalaa iyyuu itti dabaluun hin danda'ama ture. Maaliif bu'uura wanti kun afaanotni addunyaarra jiranii keessaatii 100 keessaa parsantiin 90 dhuma jaarraa kanaatti hin badu jedhameetu sodaatamaa jira afaanotni kun. Afaanota kana keessaatii warra kam kan badan maal ta'anii baduu yoo jennee yaalle afaanni sirriitti ittiin hin hojjetamne afaan isattiin hojjetamuun liqimsama jedhameetu sodaatamaa jira. Kanaaf afaan Oromoo sirriitti hin dubbifamu taanaan dubbistooti hin horatamu taanaan ittiin hin dubbifamu ittiin hojjetamu taanaan afaan inni biraan kan isa bira jiru
kan isaan kompiit gochaa jiru tokko akka inni isa liqimsu beekamaadha. Kanaaf kun dubbii cimaadha. Ammallee gara fuulduraatti illee itti fufnee yeroo laannee dhimma akkasii irratti hin mari'annaa. Kanumaan wal qabsiisee kan inni dhaggeeffattoota keenyatti dubbachuu barbaadu torbanoota fuuldura keenya jiran kana keessatti kitaabota garaagaraa namoota barreessan keessummoota goonee dhiyeessina. Yeroo darbee lubii tasgaraa hirphoo mammaaksaa fi jechoota Oromoo kan jedhu macaafa tokko barreessanii baasaniiru. Jechoota Oromoo eessatti yoo argachuu hin dandeenye yoo ittiin fayyadamnu taane kan baduu danda'u macaafa keessatti gara jechoota 1000 walitti qabaniitu waggaa 50 oliif inni walitti qabaa ture dhumarratti nan baase jedhan inni isaan keessummaa ta'anii waa'ee macaafa isaanii nutti himu. Akkasumas immoo nama Kiristiil Ahran jedhaman lammii biyya Jarmaniiti. Isaanis keessummaa keenya ta'anii dhiyaatu. Namni kun nama biyya Jarmaniiti garuu afaan Oromoo baratanii afaan Oromoon hin hojjetu. Amma immoo macaafaa kanatti barreessan dubartoota Oromoo hojii wangeelaa keessatti gatii guddaa babaasan macaafa guddaa isaan irratti barreessan isaanillee keessummaa keenya ta'anii dhiyaatu. Har'a garuu keessummaan keenya Taarraqaa Abarraati. Taarraqaan yeroo darbee akkuma isinitti beeksisaa ture macaafa Imala Amantiif Siyaasa Itoophiyaa jedhu kana macaafa fuula 380 qabu dhimma amantiif dhimma siyaasaa irratti odeeffannoo garaagaraa beekumsa garaagaraa hirutii barreessee baasee kanaaf har'a waa'ee isaati kan nu mari'achaa jiru. Meegaa waa'ee macaafa kanaa immoo xiqqoo isheen si gaafachuu barbaada Taarraqaa. Amma Imala Amantiif Siyaasa Itoophiyaa jedha. Mee biyya keenya keessatti walitti dhufeenyi amantiitii fi walitti dhufeenyi siyaasaa maal fakkaata meesa kana mee gabaabsiitii nutti himu. Akkuma hawaasa addunyaatti amantii isaaf siyaasi isaa michummaa qaba. Seenaa durii dhaloota Kiristoos duraa kaanee yoo ilaalle amantiif siyaasi akka addunyaatti wal faana kan inni dhufe hawaasa keessa waan jiru filachuu iyyuu. Amma sadarkaa biyya keenyaatti deebinee garuu kunnee yoo ilaalle biyya keenya keessatti siyaasii amantii totoon hirkatiin dhufe hin jiru. Durumaa kaanee yoo ilaalle amantiin ortodoksii akkamitti babal'ate biyya kanatti yoo jettee ilaalte mootummaatti hirkateeti. Amantiin musliimaa akkamitti dhufe yoo jenne bara giraanyi faan biyya kana qabachuudhaaf mootummaa musliimaa lolaa ture. Bara sana keessa baay'ee isaanii fudhachiisanii michummaa sanaan deemeera. Amantiin kaatoolikis bara Zaadingilfaa waldhaansoo guddaa keessa namoonni baay'ee nama dhumanitti fira ta'eeti kan inni biyya kana keessatti lafa qabate. Waldhaansoo guddaadhaan dhufeetti amantii warra wangeelaa duwwaadha kan lolamaa dhufe amma xiqqoo fira mootummaa ta'ee kan jiru. Kan kanarraa hafe seenaa biyya kana durii kan yoo ilaalle wal duukaa dhufuun michummaan isaa ammana jedhame waan lakkaa'amu miti. Wal keessa jiraachummaan isaa danuudha. Biyya kana keessatti waan barbaadde yoo ta'e amantiin kamiyyuu teessee yoo ilaalte yoo mootummaadhaan morme hin jiraatu. Yoo mootummaa deggare immoo umurii dheerata. Waan hundumtuu faayidaan argachuu danda'u mootummaa hojii yoo socho'edha. Inni kun immoo walitti hirkachuun beekamtaan isa durii ka'ee waan inni jiraataa dhufedha. Walitti hirkisuudhaan isa kana baay'een dubbadhu waan xiqqoo isheen kaasee darbaa. Walitti hirkachuun isaa kun immoo amantiin dhugaatti biyya kana keessatti haqummaadhaan qulqullaa'ee dhaabbatu akka dhabamu godhaa jira. Namoonni baay'een teessee yoo ilaalte dhiigaa wajjin kan dhufetu jira amantii baay'een. Amantii bal'isuudhaaf jecha nama miidhuun tureera biyya kana keessatti. Amantii bal'isuuf jecha nama ajjeesuun tureera. Siyaasa mootummaatiif jecha amantii ergachuun tureera. Seenaa biyya kanaa keessatti yoo ilaalte. Amantii biyyaa fudhachiisuudhaan maqaa jedhuun eenyutu mootummaa morma, eenyutu mootummaa deggara jedhee itti lallabamaa ture. Yoo amantii tokko hordofe biyya kana ijaaruu danda'a jedhanis humnaan dhiibbaa irratti geessisuun tureera. Seenaan yeroo sana darbaa dhufee ammayyuu qulqullaa'aadhaan jechisiisu wantooti karaa garaagaraa miliqanii socho'an wantoota garuu mul'atu hawaasa keenya beekuu dhabuusaa waan jiruuf. Garuu amantiin akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaade dhimma lubbuuti. Siyaasi immoo dhimma jiraachuu dhabuuti. Waan ta'eef kan gochuun nurra jiraatu gara hawaasi duraaf duuba isaa eegee keessa jiraachuutu irra jiraata jedhee yaada. Kana gabaabsee mandarra darbe gaariidha. Guddaa galatoomii yeroo biraa bal'inaan kaasnee hin mari'an nagaa kun mata duree toopikii bal'aa ofiisaa danda'edha waa'een siyaasaa fi amantii.
kan yookaan immoo qabiyyee guutummaa qabiyyee macaafa keetiiti. Kanaaf kaasnee yeroo biraa irratti hin mari'anna sagantaa ofiisaa danda'e irratti. Mee kanumaan wal qabsiisee gaammas gaaffii tokkoon si gaafadha. Gaggeessitootni amantii siyaasa akkamitti ilaaluu qabu? Yookaan immoo warri siyaasaa amantii kan akkamitti ilaaluu qabu? Mee isa kana keessumaa gaggeessitootni amantii siyaasa akkamitti ilaaluu qabu isa jedhu irratti mee yaada kennuu kenni. Baay'ee gaaffii baay'ee gaariidha. Kitaabi koo kunis kan inni goonutummaa isaa qabatee jiru akkuma tuquuf yaalte dhimma siyaasaaf amantiiti. Wal keessummaaf wal cina deemuu isaa akkamitti akka deemuu qabu. Kaasatti kan inni haasa'u abbootii waa'ee siyaasaaf amantii yeroo kaafnu hawaasa wajjiniin ammanatti miti rakkoo inni qabu. Siyaasis amantii irratti hawaasa irratti dhiibbaa fida. Amantiinis gaggeessota amantii deeffatee hawaasa irratti dhiibbaa fida. Gama amantii babal'ina biyya kanaa yoo teenyee ilaalle amantiin biyya kanatti kan babal'ate bu'aa siyaasaaf jedhameeti. Amantiin biyya kana keessatti kaleessa kan ari'atamaa tures bu'aa siyaasaaf jedhameeti. Dur bara mootonni dura turan biyya kana Itoophiyaa ishee har'aa kana warri ijaaranii amantii musliimaa ari'ataa, islaama ari'ataa kan turan, warra wangeelaa ari'ataa kan turan, amantii aadaa biyya keessatti ari'ataa kan isaan turan siyaasaaf jedhaniiti. Dogoggora waan inni qabuuf miti. Bara achi darbee bara wayyaanee keessa kan jennu immoo ministirii garaagaraa kun hamma banamutti abbaan barbaade mana manaan yoo barbaade amantii banadhaa kan jedhameef amantichaaf hawaasaaf yaadamee miti bu'aa siyaasaaf jedhameeti. Yaanni sabichaa amantii garaagaraatti yoo faffaca'e saba faca'e bituun nama dhibu gara barbaadetti nyaachuunis ni bugama hundumaa. Kan inni garaagaraatiin babal'ina guddaa keessa galee bu'aadhaaf jecharraa kan hafee amantii barbaade hordofi jechuudhaaf miti. Ammas teenyee yeroo kee jiru kana keessatti teenyee ilaallee amantiif siyaasa akkatti baramaa dhufetti maanni abboonni amantii waa'ee siyaasaan dubbatina. Waa'ee siyaasaan keessa lixuura jiraatu seerri biyya kanaa akkasidha. Amantiin siyaasa keessa galu siyaasa amantii keessa hin galuudha. Kan akka isaan wal keessa jiru immoo hin jiru. Wanti biyya kana keessatti baratamaa dhufe kaadireef kaabinee mootummaa caalaa abboota amantiiti kan mootummaadhaaf amanan. Kan mootummaan itti fayyadamu. Kan inni ergatu isaaniidha. Isa kanaaf teessee yoo ilaalte rakkoon guddaan biyya kana keessatti dhufe abboota amantii deeffatee siyaasa amantii keessa jiru amantii siyaasa keessa jiru. Kun dhugaa qabatamummaan haaluu hin dandeenyedha. Garuu abboonni amantii siyaasa keessatti akka isaan itti hirmaachuu qabanii sagalee waaqoo kan nutti himu. Dhimma deeggaruutiif dhimma mormuutiif miti. Dhimma dhugaatiif, dhimma haqaaf, dhimma walqixxummaatiif dhaabachuutu irra jiraata. Ka'ee ani naman deeggaru tokko yoo nan deeggara ta'e yoonni balleessas balleessaa isaatti nan amana. Deeggaraa isaati yoon ta'e. Yoonni kufes wajjin kufeen ka'a. Si wajjin kufaan jira waan qophaan kumneen jedha. Wajjiniin cabee ka'a. Si wajjiniin lafa naqu si biraan hafuun jedhan deeggara yoo ta'e. Dhimma haqummaati yoo ta'e kufee yoo ta'e kufteettaan jedha. Hin miidha yoo ta'e miidhaan jedha. Abboonni amantii kan isaan gochuun irra jiraatu siyaasa keessatti hirmaachuutu hin taane siyaasa keessatti haqaaf hirmaachuu qabu. Dhimma deeggaruu dhimma mormuu ta'uu irra jiraatu. Sagalee waaqaa nu lallabnu dhimma isa tokko mormees tokko deeggaru miti. Waldaa kiristaanaa keessaa waa tokko balaaleffadhaan dhiifama biyyoota guddate keessa jiran akkasii. Fakkeenyaaf iddoo aarsaatti fidanii alaabaa moo biyyaa dhaabuu. Fakkeenyaaf alaabaa biyya tokko. Alaabaa biyya tokko yeroo inni iddoo aarsaa dhaabatu inni tokko sana laalee boo'a. Ayyi alaabaa kana waan inni na godheedhe. Inni tokko immoo ittiin mooneedhe ittiin boo'a. Inni tokko kun alaabaa kootiidha. Inni kun immoo tokko immoo alaabaan kun kan koo mitiidha. Waldaan kiristaanaa kan isin qabaachuu irratti turte alaabaa mataa isheeti. Akkuma ta'uura garuu isa kan biraa isa dhiigaan dhufe iddoo aarsaa fiddee dhaabdi. Ajjeesuutti nama naadhanni kun. Waan barbaade cabsuutti nama naadhanni kun. Biyya alaabaadhaan iyyuu waliin alaabaa irratti iyyuu walii hin galiin jiru keessatti. Biyya alaabaan walii hin galu. Isa kana yoomuu walii hin galu kaa. Maaliif inni kun akka inni walii hin galle kan godhes bu'aa siyaasaatiif waan ta'eef maleessa. Kanaaf abboonni amantii isa kanarraa bilisa ta'anii isa dogoggoreen hin dogoggortu yoo jedhan ta'e ammayyuu balaa guddaadha. Biyya keenya kan balleessu biyya kana rakkina guddaa kan ta'u siyaasa mootummaa irra gaggeessan sitti hin fakkaatin. Isaan caala abboota amantii bira jira rakkinni guddaan. Abboonni amantii ilaalcha dhimma siyaasaaf qaban sirreessan yoo ta'e rakkoo guddaan amma nan jedhamne turuuf. Kan isaan gochuu irra jiraatu ifachuun kan irra jiraatu abbaan mootii dogoggore tokko ifachuun kan irra jiraatu hangafa abboota amantiiti. Hawaasatti haqa himuun kan irra jiraatu isaaniidha. Isaan garuu ituu dhugaan cabu haqaa qabu arganii ama hin dubbatan yoo ta'e rakkina guddaadha. Waaqayyoon duwwaa kadhanna jedhu yoo ta'e dogoggora. Ani waa'ee kadhannaa barreesseera. Callifnee ma kadhanna utuu dhugaan baduu hin kadhanna yoo ta'e kadhannaan dhaga'amneedha. Callifnee waan dubbachuu dandeenyu dubbachuu danda'utu na jiraata.
luba guddinaa tumsaa seenaa keessatti dhugaan seenaan isaanii dinqee. Dhimmi isaan wareegamaniif dhimma dhugaatiif jedhaniiti. Hamma biyya keessaa mootummaan Taanzaaniyaa Neerereen pirezidaantii yeroo sanaa Neerereen dhufee hamma fudhatutti hamma mootummaan itti ergee dhiisi gorsi jedhutti hin dogoggortee jedhanii Haayile Sillaasee kan ifatan. Nama akkasii turan nama jabaa. Argitee egaa biyya keenya keessatti immoo callifnee kan baratamaa dhufe paarlaamaa waame ta'anii ka'u hin dogoggortee jechuutu hin jiru mootummaadhaan. Yeroo iddoo yakki tokko hojjetamu gadi ba'an dhiisaa kun sirriidha jechuun hin jiru. Isinii wajjin jirra jechuutu irra jiru. Lola dhaquudhaaf isinii wajjin jirra. Ajjeesuu dhaquuf abboota amantiitu dura jedhama. Isinii wajjin jirra jechuutu. Dhimmi kun dhimma lubbuu lallabaa, dhimma lubbuu balleessuudha. Kanaaf abboonni amantii siyaasa keessatti hirmaachuun kan irra jiraatu dhimma dhugaati. Yoo akkas ta'u baate ammayyuu balaa guddaadha. Hojii isaanii wal dharan akka isaan itti hirmaachuu qaban yoo mormor baay'isee hin waan mormitu ta'aniif mormu miti. Waan dhugaan cabeef mormu. Yoo deggera ta'an immoo waan dhugaan dhaabbateef deggeruu qabu. Otoo dhugaan jiguu immoo deggeruun hin yaadamu. Kanaaf ilaalchi kun ammayyuu fooyya'uu qaba jedha. Kan kitaabicha dubbisan daawwattooti keenya inni nutti hima waan baay'ee. Keessumaa abbootiin amantii biyya keenyaa kanarraati waan guddaa baratu jedheeni yaada. Yaada guddaadha kanatti nu gumaachite Taarraqaa. Meegaa dhumarratti gaaffii tokkoon si gaafadha macaafa kee keessatti walitti bu'iinsi amantaalee Itoophiyaa gidduu jiru waan hin hafnedha jetteetu sodaa kee mul'ista. Maalirraati madde sodaan kee kun nutti himuu dandeessaa? Maalirraa maddee yoo jette hundeen ittiin dhufe yoo rakkina biyya keenya keessaa wanti rakkina guddaa siyaasaa fidatee yaaddu waan lama gurguddaan. Tokko sabi amantiidhaan yoo adda ba'e siyaasii walitti isa erbu hin jiru. Inni kan biraan immoo saba sabummaa isaatiin garaagarummaa isaa barsiifamnaan walitti dhufe namummaa isaa amanee wal wajjin hin jiraatu. Ofii isaa nama godhe isa kaan nama hin godhu. Biyya keenya keessatti yoo teessee ilaalte immoo amantii Islaamaa jaallatee fudhate miti sabi biyya kanaa. Bara rakkate fudhate. Bara lola keessaa fudhate. Amantii warra wangeelaa ammoo teessee yoo ilaalte akkamitti fudhate yoo jette amantii warra wangeelaa iyyuu hundi isaa amantii wangeelli galee hin fudhanneef beeki. Gargaarsa faranjiitii jedhee fudhate baay'een isaa. Teessee yoo ilaalte namoonni baay'een waldaadha daakuu faaffaa fudhachuu dhufe waldaatti kan dhufe baay'eedha. Ijoollee isaa hosteela galchachuu dhufe waldaatti kan dhufe baay'eedha. Hin amane miti waa fudhachuu dhufe waldaatti hafe malee. Amantii Ortodoksii yoo teessee ilaalte yoo cuuphame malee biyyi Itoophiyaan jedhamtu waan jedheef cuuphame abbaan isaa Ortodoksii waan ta'eef achitti hafe. Kun hundumtuu ilaalcha ittiin inni kaleessa dhufeedha waan baay'eedhaaf. Teessee ilaalte amma amantii irreecha sabni Oromoo waggaa waggaadhaan waaqeffatu waggaatti ji'a fulbaanaa keessa irreecha inni irreeffatu abbaa gadaatu tumee irreecha birraa ayyaaneffanna jedhe miti. Irreechi arfaasaas jira. Ayyaanni Oromoo 8tu jira. Isa kanas mootummaa tajjesti godheef akkamitti saba kana akka itti walitti dhuunfee isa kan keenyaa irratti hirmaata jedhee. Haala mijeessuu kaleessa tureen sirna ture sanaatiin ayyaana koo ta'e yoo ta'u baay'een ture. Isa kana amma dubbachuu barbaachisu gaafa biraa dubbachuu dandeenya seenaa qabatamummaa isaatiin. Teessee yoo ilaalte egaa sodaan inni irraa ka'ee jiru gaafa gara Wallaggaatti akkas gada deemtu amantii warra wangeelaa duwwaadha. Sabi sirriin amantii warra wangeelaati. Oromoon isa fudhata jedhee amana. Yeroo gara giddu galeessaa kanaa dhuftu amantiin Oromoo waaqeffataadha. Kanatti beeka. Anamboon jiraadhaan booda amantii waaqeffataati. Yeroo gara akkas Baalee Arsiidhattu immoo Harargeedhattu immoo amantii Islaamaa nama fudhate Oromoodha. Islaamummaan fudhanne taanaan Oromoo miti. Gara giddu galeessa kanaa immoo dhufte giddu galeessa Shawaa maal kana kee godhatte immoo Oromoo sirriin Ortodoksiidha fudhata. Itoophiyummaa sirriin Ortodoksiidha jedhama. Kuni wal keessa galeeti jira. Amma gaa ilaali. Naannoo Baalee Arsii yoo dhatte yoo ati siyaasa kee babal'ifachuu barbaadde uummata achi keessaa hawaasa musliimaa bal'aa sana keessattitu maaliif bataskaanan gubnu jettaan maaliif waldaa kiristaanaan gubnu jettaan itti baanee gubna kan silayyuu waan keenya miti hin gubatti na bahe. Kun immoo bu'aa isaa ragaa qabatamaa nu argaa yeroo dhaggeetaan gummattan waan baay'ee isaa arginu duras argina. Kitaaba kana waggoota iddoo dhaqoo argadhasiin jedheera barreeffama yeroo dheeraati. Irtuun barreessu waan baay'ee argaa dhufe. Yoo gara kana dhufte yoo kaatee masgiida gubna jette fakkeenyaaf naannoo gara Amaaraa dhaqe waggaatti yeroo tokko ji'a qaamee keessa yerootti masgiida gubuudhaaf ba'amutu jira. Maayinni ilaali argite kan keenya miti maaliif hin gubnu namni siyaasaa tokko yoo jedhe akka salphaatti kaasuu danda'a.
gubuu dhufe. Dhimmoonni garaagaraa yoo teessee ilaalte egaa saba amantiidhaan walitti buufnaan rakkoonni kaan nama dhibu. Biyya kana keessatti yaada damaa daayiverti gochuun beekamaadha. Akkamitti yoo jette yaadi kee akka salphaatti daayiverti akka ta'u barbaada. Waa'ee waan tokkoo kitaaba kanatu cita kitaaba koo. Utuun kitaaba koo cite boo'uutu kitaaba koo dhiisaniitu iskiriiptoon koo immoo cabalaaf asii qaxiree caba. Utuuti waa'ee kitaaba keetii boossee hin dirraatintu iskiriiptoon kee cabe immoo dhufu. Deebitee kitaaba kootu taasisa hin jettu. Isa dhiiftee iskiriiptoo kee cabeef immoo deebitee iyyita. Utuu kana iyyitu immoo teessoo kee kanatu si duraa fuudha. Utuuti kana hojjetu kan biraatira. Daayiverti ta'a yaadi. Utuuti waa tokko hin fixin waa tokko sii dhalata. Inni kun duruma ture. Kun naaf adoomu waan jettu hin qabdu. Dhugaan kun naaf waan jettu hin qabdu. Kuni maayinni yaada daayiverti gochuu jira. Kanaafi bu'aan siyaasa yoo teessee ilaalte biyya kana keessatti jiru walitti bubuusuun danuu isaatu. Argamaas immoo jira bu'aan isaa guddaan. Sodaa guddaa ni qabaadhee jiru. Inni guddaan teessee ilaalte egaa isa kana. Inni kan biraan immoo kaleessa akkitti bataskaanni dhaabate akkaataa dhiibbaadhaan dhufe. Laga irreechaatti dhaabate dhage. Lagatti sabirreeffatu ximqatare. Gaaratti sabni masqala gubatutu masqala iddootti gubu kitaabicha keessa caqaseera. Fakkeenyaaf Finfinnee dhaqe. Iddootti Goorgis Beetekiristaanaa ijaaramee jiru sana Oromootu dura achirratti masqala gubatu. Iddoo masqalatti gubamu sana iddoon itti boona gaaratti irreeffatu achitti dhaqee dhaabame. Laga inni itti irreeffatutti immoo laga cuuphaa jedhame. Kanaaf iddoo ximqaataati. Argitee egaa yeroo hawaasi kun obbaraa deemu utuun jaallatin rakkoon tokko uumamu. Idiwaardi akkeedha kitaaba isaa dura. Waaqayyo jaarraa 21 gaadis daayit kan jedhu hin du'e. Yoo du'e jaarraa 21ffaatti hin du'aayedhe. Maaliif akka jetta yoo ittiin jette dhiibbaan amantii ture bara hedduu amma hawaasi obbaraa jira. Iddoo irreeffannaa kootti manni amantii ijaarame naa diigaa jedha. Seenaadha diigamuufii qaba. Iddoo amantii kootti kanadha. Ituun jaallatin maaltu dhufa rakkoon dhokataan hawaasa kana keessa jiru rakkina biraa kaasuu danda'a. Gama biraadhaanis ilaalchi amantii irratti wal wajjiniin qabu kun garagarummaa bal'isaadha kan inni dhufe. Akkamitti yoo jette sabi amantiidhaan yoo tokko ta'e sin rakkisin Amaaraaf Oromoo Tigireef Amaara wajjin jiraachuun Kibbaaf Bayii wajjin jiraachuun isa dhibu. Amantiin tokko taanaan. Ani obboleessi koo sabaan Tigiree ta'e sabaan Kibba ta'e tokko amantii koo waldaa koo keessa jiraannaani dhugaa waaqaan sitti himatu wanti balleessu tokko fedhatu dhossa. Amantiin tokko taanaan waliin miidhu sabi. Amantiin adda baanaan garuu haadhootu wal gaada taa'ee. Inni tokko amantii kan biraa. Qomoo tokko saba Oromootu amantiin isaa adda taanaan wal miidhaa deema. Garagarummaan amantii balaa guddaadha kan inni geessisaa deemu. Inni kun immoo kaleessa akka rakkina ta'utti amma teessoo ilaalte duula walirratti duula maal sooshaal miidiyaan garaagaraa argitee beektaa. Eenyu waldaan warra wangeelaa warra hangafaa warra ministirii booddana kaan kan hin amanuutti hin dogoggoruu wangeela sobaa lallabu. Warri booddana kaan kun immoo warri dulloomoon durii kun ikkoo ayyaana hin qabdu gogduudha ittiin jedhu ta'aniitu. Rakkoon dhufe garuu kan isa siyaasatu lachuutiif eeyyame. Gamalachuuti. Siyaasatu cicciree fixe. Rakkoon inni kun bal'ataa gaafa deemu rakkina biraa kaasa. Rakkinoota kana qabatu waa'ee sabummaatiif otoo biyya kana sabii kun amantiidhaan adda adda ilaalcha amantiin ministirii waan haaraa yeroo uumame ciccitu kun otoon ciccinne ta'ee rakkina hin qabatu. Cicciruunsaas bu'aa siyaasaatiif. Ijaaruuf kaachuunis bu'aa siyaasaatiif. Inni kun immoo hawaasa amantii koomiiti siyaasa koomiite jedhuuf otoon jaallatiin kaka'umsa biraadha kan inni uumaa deemu. Isa kana immoo baroota umurii ejjaan keessatti argine. Maaliif gubataa waldaan kiristaanaa gara yeroo dheeraa dura Jimma keessatti kan gubataa ture. Salaa keessatti maal gubataa ture birrii buuf nama amantii ijaaruuf. Birrii buusaa waldaa tachii gubatee jiru. Deebitee immoo sirriittee kaata. Eenyu gube maaliif gube sana booda hin jiru. Inni du'e inni gubate sanumaan dhaabbata. Inni kun yaada daayiverti gochuuf wanti godhamu danuu isaatu jira. Sammuun nama akka waa qabatee hin deemu. Kun maaliif fiixaan hin bahu? Dhugaan kun maaliif hin bahu kan jedhuuf taphii amantii keessa gale salphaan. Dirree waan hundumtuutti taphatama amantii keessatti. Kanaaf amantiif siyaasi tarii bor Itoophiyaa keessatti balaa kanarra jiru fiduu danda'a. Egaa kanuma yoo hin turre gaariidha waa'ee kana. Yaada bal'aadha kanatti nu laatte sa'aatiin keenya sokkaa jira. Garuu yaada bal'aa amma kaaste kana egaa rakkoon akkasii kun akka inni uumamneef maal gochuu dandeenya maal gochuutu nurraa eegama isa jedhu waan gabaabaa tokko nu kaastetu golobne natti tolaa atu dubbannu Maartaa Taarraqeen guddaa galatoome nama 200 ol gara kanatti affeereera jette eebbifame. Egaa sagantaa keenya yeroo nu asirraan dabarsinu akkuma kana nu duukaa bu'itii nama affeeree waan gaarii kana namni haa hirmaatu. Dhaggeeffattootni keenya iddoo garaagaraa teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan akkasumas immoo karaa reediyoo warra wangeelaa
dambalii gabaabaa kan nu dhagaa jirtan hundumti keessan maree barreessaa macaafa imalaa siyaasaa fi amantii Itoophiyaa jedhu dhiyoo kana barreessee hojjetaa wangeelaa Taarraqaa Abarraa wajjin maree gochaa jirra. Dhumarratti egaa walitti bu'iinsi hamaan amantiilee biyya keenyaa gidduutti akka hin dhufneef maal gochuutu nurraa eegama seeduu gabaabsitee nutti himtee sagantaa keenya xumura. Okay, baay'ee gaariidha. Wanti ani jedhu yoo jiraate otoo amantii keenyas miira keessaa baafne, otoo siyaasa keenyas miira keessaa baafne, waan hundumaa ilaalle dabarsinee arguu dandeenya. Wanti dhufu hundumtuu yeroo baay'ee teessee yoo ilaalte fala yerooti. Waa'ee biyya keenyaatti ilaalte waan hundumtuu waan akka ambulaansiiti. Ambulaansiin biyya keenya keessatti iddoo guddaa qabdu biyya keenyaatti biyya biraa jiraattan. Dubartiin tokko otoo seenin dahin dursanii saatii guyyaa amma kanatti si hafee as turi jechuun hin jiru. Erga seen ciniinnattee boodatti hin fiigu. Dursanii waa ilaaluu waan hin jirreef. Waa'een biyya keenyaa guutummaan isaa geggeessitoota biyya keenyaa amantii soo teessee ilaalte ambulaansiidha geggeessitoota amantii keenyaas. Geggeessitoota siyaasa keenya baay'een isaa ambulaansiidha. Gaafa rakkinni uumamu furuudhaaf wixxifatanii fiigu malee dursanii fala kaa'uutu hin jiru. Dursanii mala himuutu hin jiru rakkinni guddaan. Inni hin jedhu garuu hawaasi keenya wanti inni beeku irra jiraatu amantii keenyas mee tooraa qabsiifannu. Just sabbi keenya amantii mattuu faca'aadha. Atoon amantiidhaaf ka'ee sooshaal miidiyaa irratti amantii himaaf tokko dubbadhee ati maaluudha maal jennee wal lollateenyeetu. Wal loluufi salphaadha. Jecha saba keenya keessaa waa tokkoon sodaadhaa roobsanan. Hawaasi keenya jaallatuuf sifachuudhaafis jechuma tokkotti dubbatteen kornisii uree samaayii keessatti ol siqaa. Gubbaa samii keessa siqaa. Jechuun simatee. Otooti immoo waan tokko immoo akka tasaa jecha tokko dubbattee jechuma tokko samaayirraa gadi fidee iddoo kee durii siin kaa'u. Achi gad dabalatee boolla qotee boolla keessa si buusa. Jecha tokkoon si muudee jecha tokkoon si kaasa si shaara sabi keenya. Akkas ta'uun irra hin jiraatu. Balaa hundumaatiif fala ta'uudhaaf waan hundumtuu nuun amantii keenya siyaasarraa adda baafnee dhugaa duwwaadhaaf agoonu. Walqixxummaa duwwaadhaaf agoonu. Amantii warri hordofnus warri geggeessunus. Amantiin bahee yeroo mormu hiriira bahu amantiidhaan mormuutu ta'e dhugaadhaaf walqixxummaadhaaf yoo ta'e dhugaan inni sagalee waaqoon barsiisu. Inni amantiin keenya kamuu nu barsiisu kanaan. Inni lammaffaan ani as keessatti asumaan jedhu yeroo siyaasa keenya ilaallu hundumasaa waan yeroo rakkina yeroo tokko duwwaaf kaanee qabbanoomu. Waa tokko ni yaada biyya keenya keessatti yeroo koronaan dhufe waa tokko jedhee sooshaal miidiyaatti maanni otoo biyya keenya koovidiin hin galintu namoonni maaksii godhatee karaa irra deemtu harka dhiqannaadha. Namoonni mana asitti dhiqadhu dargaggeessa asitti dhiqadhu siin jedhu asitti dhiqadhu hin jedhu nama harki isaa madaa'ee jira. Tu dhiqatu guyyaa tokko geetu naanna'u. Finfinnee kee asitti dhiqadhu kaanfadhu hin dhufne koovidiinas yeroo koovidiin dhufee asitti nama qabuu jalqabu bishaan hundumtuu karaarraa galeera. Duudni nu filoo itti nam'ee dafeetu. Waan hundumaa waan tokkoof jennee makaane ooyineetu wanticha fiixaan hin baafu. Dhugaanaaf bahu jennee amma dhumaatti itti riirree fiixaan hin baafu. Hammuma jalqabnutti iyyama fudhannee guyyaa tokko namaaf itti waccineetu achitti gannee immoo galabbaan barbaadee ta'uuf inni. Waan itti hin fuufne jalqabuu hin qabnu yeroo hundumaa. Waan fiixaan hin baafne wachuu hin qabnu yeroo hundumaa. Akka hubannaa nama xiqqoodhaan namoonni gurguddoon hawaasa keenya jira. Nama baay'een xiqqoo waan xiqqoon galteefidha. Akka nama beekutti hin dubbatu. Akka nama waan xiqqoo si amma sadarkaa kootti yaadetti garuu waan hundumti keenya hubannaadhaan googoone goolii isaa ilaalaa ka'umsa isaa ilaalu. Waan goolii isaan argine ka'umsaan ilaalu. Yoo akkas ta'uu baate kubbaan gooliin hin dhaabanne guyyaa guutuu taphataa oolu malee waan itti galuun qabu ta'e rakkina hin qabu. Moo'icha hin qabu. Callistee machi kollaatee akka kollaatee dhiittee dadhabdeetu dur dirree goolii hin qabne daandii irratti yeroo taphannu nutu dafqee dhiisee gala goolii nutu hin galiin waan itti galuun qabu qaba. Tadhi keenya amantii siyaasa waan hundumtu akkas hin ta'e. Hubannaatti gaafa deebinu waan hunduma isaa ilaalaa goona. Waan nuyi goonuse jalqabaa immoo hinaaffaasa kan biraa bituun taa'in waan lama duwwaan dhaama. See kanaan dhimma dhugaatii dhimma walqixxummaa duwwaadhaaf jiraannu. Yoo akkas ta'e kaayyoon biyya lafaarra jiraannu dhugaan tokko. Globalizaashiniin dhugaan itti gallu kee jiraannu nutus isa kanaan walii wajjin jireenyi keenya dhugaan dhugaadhaaf dhugaa qabatamaan hin jiru jette addunyaan dhugaadhaaf garuu akaan nuyi danda'ama dhugaa iddoo qabsiisuun inni kan biraan walqixxummaadhaan sochoonuun jedhaa eebbifame. Guddaan si galateeffadhaa barreessaa macaafaa fi hojjetaa wangeelaa Taarraqaa Abarraa magaalaa Amboorraatii yeroo kennuu laattee akka kanaa waan
barumsa guddaa ta'uu yaada bal'aa waan nu hirteef guddaa eebbifamin jedha. Egaa gara fuulduraattis akkuma kana sagantaa keenya irratti argamtee barnoota garaagaraa yaada garee garaagaraa akka tinuu hirtu abdii guddaan qaba. Guddaa eebbifamin siin jedha. Ulfaadhu roobsan koo galatoomii asuma wanti naannoo yoo jiraate kitaaba kana iddoo baay'eetti hin geenye poostaadhaan ergaan jira. Naannoo Ameerikaa warra jiraataniif immoo Amaazoon irratti namni haala naa mijeessaa jira. Guyyaa 2 booda Amaazoon irratti sin gurgurama. Namoota garaagaraa biraas warra sooshaal miidiyaatti beeksifnu biraa argatanii dubbisanii namni seenaa beeku dogoggora seenaa irra hin deebi'u. Eebbifame attuma dubbannu ilaa macaafni kun ana bira muraasatu jira. Warri naannoo Osloo jirtan karaa keessaa naqun namaati. Muraasa kan na bira ga'ee isa keessaa kan hafee jiru amma yeertuudha waan ta'eef argachuu dandeessu. Imala amantiif siyaasa Itoophiyaa macaafa baay'ee namatti tolu barnoota guddaa kan namaa kennu. Barreessaan macaafa kanaa Taarraqaa Abarraati kunoo amma yaada isaa sanuu hiraa ture. Kanaaf karaa keessaa naqun namaati argadha. Loondoonis warri jirtan akkuma kanaa sooshaal miidiyaa irratti sheer gooteetta. Eenyuudha? Eenyu bira jira? Humna isaa biradha. Humna isaa bira jira. Humna isaa bira jira. Warri Loondoon akkuma kanaa warra Ameerikaa steeta garaagaraa keessatti argattu. Karaa Amazoon immoo yeroo haalli isaa mijatu yaada isiniin geenya. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenya macaafa imala amantiidhaa fi siyaasa Itoophiyaa jedhu kan Taarraqaa Abarraatiin barreeffame wal qabsiisne sagantaa adda barreessaa macaafa kanaa Taarraqaa Abarraa wajjin goone. Kanuma egaa waan wajjin turtaniif guddaa eebbifamaan isiniin jedha. Torban kana keessa immoo akkuma kanaa macaafota 2 isinitti agarsiiseen ture kan lubii tasgaraa hirphoo barreessan akkasumas immoo Kiristii Ahlan lammiin biyya Jarmanii kan isheen barreessite macaafa ajaa'ibaa jirammas macaafota kana laalchisee warri macaafa kana barreessan keessummaa keenya ta'anii dhiyaatu. Yeroo gaarii waliin qabaannaa eebbifamaan jedha. Taarraqa nagaa waaqayyootiin naa ture. Tillee nagaa ta'e ulfaadhu roobsan akka si eebbisu. Ameen.